meekino wanna haati warra Andu'aalam hiriyaashiitti intala sirratti mul'attu kanatti WhatsAppidhaan walitti barreessan afaan Amaariffaatiin barreessan waan ta'eef afaan Amaariffaatiin dubbifamee dhaggeeffadhaa. Sirritti qalbeeffadhaa. ራሳን ስለማጥፋት ህይወት ጓደኛዋ ጋር ራሳን ስለማጥፋት ህይወት እንደመረራት ኑሮ እንዳስጠላት ያወራችበት ጽሁፍ የተጻጻፉት ሜሴጁን ከ8 ከ7 ወር በፊት ነው። ምንድነው የሚለው? ላንብብላችሁ ሙሉ በሙሉ። ህይወት ከባድ ነው ውዴ አለች ቀነኒ። ከዛም አይ ነው ያለሽበት ይገባኛል፣ አውቃለሁ ያለሽበት ይገባኛል፣ ከፈቀድሽ ቸርች ለሁለት ቀን እንግባ አለቻት ጓደኛዋ። ከዛም ቀነኒ ምን አለች? አንዳንዴ መናገር ራሱ ይከብዳል። ከዛም ጓደኛዋ ለሰው መናገር ምንም ጥቅም የለውም፣ እስኪ ለጌታ እንንገረው፣ እሱ ጋር መፍትሄ አለ። ከዛም ቀነኒ እሱስ ልክ ነሽ አለች። መሞት የተመኘው ሰው ነኝ ጌታን አለች ቀነኒ። ስትመልስላት ጓደኛዋ ውዴ አንቺ ጠንካራ ሴት ነሽ፣ ገና ምን አይተሽ፣ ብዙ ነገር ከፊትሽ አለ፣ እንደዚህ አትሁኝ በጌታ አለቻት። ከዛም ቀነኒ መልሳ ደከመኝ ውዴ፣ ከምችለው በላይ በጣም በጣም ደከመኝ ጌታን አለቻት። ጓደኛዋ ምን አለቻት? አይዞሽ የኔ ቆንጆ፣ ጌታ ይረዳሻል፣ ያልፋል፣ ሁሉም ታሪክ ሆኖ አንድ ቀን ፈገግ እያልሽ ታወሪዋለሽ። የኔ ጎበዝ፣ ትላንት ያን ሁሉ ነገር አልፈሻል፣ ዛሬም ያልፋል። እሺ ለሰው ሁሉ ከሚሆነው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁም። ነገር ግን ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው። ትታገሱም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫውን ደግሞ ያደርግላችኋል የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስም አብራ ላከችላት። ቀነኒ ምን አለች? በጣም በጣም የበዛ የአእምሮ ሰላም እረፍት ከምንም ነገር ይበልጣል አለቻት። ጓደኛው ምን አለች? ለዛ ነው ሁሌም ቢሆን ከምንም በላይ ራስሽን አስቀድሚ ያልኩሽ፣ ሁሉም ነገር ከአንቺ በታች ነው የሚሆን ያለበት አለቻት። ከዛም ቀነኒ መልሳ ምን ክፉ ቀን ነው የገባሁት አለች። ያገባሁት ለማለት የሚሆን አላውቅም፣ ብቻ ምን ክፉ ቀን ነው የገባሁት ይላል። ከዛም ጓደኛዋ በህይወትሽ ማለፍ ያለበት ሁሉም ያልፋል፣ እኛ ስለፈለግን አይደለም፣ ነገ የተሻለ ቀን ነው፣ እሱን አትርሺ አለቻት። ቀነኒ ምን አለች? ቲጂዬ እኔ ያለሁበትን ህይወት 30 ሰከንድ እንኳን አትቀመጭበትም። ቤተሰቤን፣ ስራዬን፣ ጓደኞቼ፣ ሞራሌን፣ ተስፋዬን፣ በቃ ምን ልበልሽ፣ ምንም ነገር የተወሰው ነኝ፣ በምንም ነገር ተስፋ ቆርጫለሁ አለች። ጓደኛዋ መልሳ አንቺ በጣም ጠንካራ ነሽ ውዴ፣ ምንም ማሳለፍ ትችያለሽ፣ ተስፋ ብቻ ይኑርሽ አለቻት። ቀነኒም ምንም ተስፋ የለኝም ብላ መልስ ሰጠች። ከዛም ጓደኛዋ ተስፋን የሰጠ የታመነ አምላክ አለን ውዴ፣ ተይ እንደዚህ አትሁኚ፣ ሁሉም ለመልካም ነው፣ ታያለሽ፣ ነገ ታሪክ ሆኖ ይወራል የኔ ጎበዝ አለች ጓደኛዋ። ከዛም ቀነኒ ሰለቸኝ ውዴ አለቻት። አሁንም ጓደኛዋ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አንስታ የተስፋን ቃል የሰጠው የታመነው ነውና እንዳይነቃነቅ የተስፋችንን ምስክርነት እንጠብቅ የሚል ጥቅስ ላከችላት። እናም ሰለቸኝ ውዴ ላለቻት ደግሞ ምላሽ ስትሰጣት ተይ ውዴ እመኝኝ ያልፋል ይሄ ቀን፣ እየሳቅን እናወራዋለን አለቻት። ከዛ ቀነኒም ከዚህ በኋላ ውዴ የሚል መልስ ሰጠች። ጓደኛዋ መልሳ ብዙም ያልፉ የማይመስሉ ቀኖችን አልፈን ዛሬ ላይ እንደደረስን ዛሬም አልፎ ነገ ደስተኛ እንሆናለን እሺ አለቻት። ከዛም ቀነኒ ተይ ውዴ ከዚህ በኋላ ተስፋ ህይወት የሚባል ነገር የለም አለቻት። ጓደኛዋ መልሳ ቃል ገባልሻለሁ ነገ ይሄ ቀን አልፎ እየሳቅን እንደምናወራው ጓደኛዋ ጋር ኦኬ ቀብዬን ከና ጩፍኔ ሆላሉ ቀነኒን ኦፈን አጄሳ የቴኒ ትምቴርቲ ሪያሺቲት አከ ጀቹን ኩኒ ዱጋዳ ጀቻን ጅሩ ነው ይላል barreeffamni kuni anaaf qananiitu waliin chaatii godhee jetteet fuula TikTok ishiit irratti post gootee jechaadha. Okay, ragaan agana ga'u kun erga jiraatee intalli sun qabaniitu poolisiin qabee achi keessaa gaafa barreeffamni kun dhugaa ta'uu argani eenyu akka ishii hangana aga ishiin of ajjeestun eenyu akka ishii ga'e achirraa nama sanirraa arguu hin danda'u jechaadha. Achirraa ragaa argachuu hin danda'u. Saniin alat yoommoo wanti sun feekii reality jechuun wanna lafa san jiru irratti wanna tahuu danda'amu irratti homa fedhe fakkeenyaaf bar wannu haasinu kanarraa ala iyyuu ta'uu danda'u jettiin tun bakka biraatti iyyuu naa ta'uu dandeetti garuu dhugaan jiru haga bahutti qaama bira jiru sanirraa Andu'aalam gadi bahee dubbatee mootummaallee waan qoradhee gadi baasee dubbatee achirraa baanee dubbanna malee Andu'aalam mucattiin waan dooteef Andu'aalam ajjeefamuu qabaa jechuun hin dandeenyu. Sigalame somebody fakkeenyaaf mucannamnu hii soosoliin karaa deemoo sirratti kadhuute dirqama ajjeefamuu qabdaa miti. Yooma du'e iyyuu jedha baran mucammaan kun yooma godhallee dhugaa mucattii baatee Andu'aalamtu ajjeese Oromoo falli maalidha jennee gadi baaneetiin waliin mari'anna malee Habashaan hedduu seente namnummaan dheengadda Hacaaluun du'uu qaba jedheetiin hin jedhu namni ammoo dheengadda Oromoon akkas nu godhe Oromoon diina keenya jedheetiin haasa'aatiin hin jiru har'a ammoo gadi bahee
وجولي نجان وجين جراتني وجين دوغانيتني ولين جارلان جراچا جرو because وانا سجارتو فچاتي نس وجي من كيس جراچا جرت akka jarri warra ollaa keenyaa kun jedhanitti diin oromoo jedhutti garuu halkanii guyyaatuma ajjeesuudhaaf halkanii guyyaatti fiigaa come on man sammuu keenya banneetiin halaallu sammuu keenya bannee eenyu wajjin haasa'aa jirra eessatti haasa'aa jirra dirree tapha kubbaa kamirratti taphachaatiin hin jirra eenyu nu qopheesse kubbaa dirreen ka eenyuuti sirriitti addaan baafnee gochuu qoone yaa oromoo yaa saba maal taatani dubbachuu sirriitti addaan baafnee gochuu nu barbaachisa. Gaafiin qaba waan akkasii gaafadhu. Ayeena gaafadhu bulitti. Ilaali Andu'aalemis haqa qabaachuu danda'a intalli kunis haqa qabaachuu dandeessi. Zan garuu gara poolitikaatti geessinee taanaan akka amma intalli kun Hacaaluun eessaayyuu walitti hin dhufanu. Hacaaluu jechuun Oromiyaa jechuudha. Intalli kun moodelii taraadha. Zim jettanii fiddanii qumaara hin taane hin haasa'inaa. Andu'aalemis yoo hojjete haqa namaa kan baasu. Gaafii gaafadheette bulitti yaada osoo hin taane gaafii gaafadheette. Gaafii kan gaafadhu yaada dubbachaa ta'anii gaafii miti. Painkiller mee waan gabaabatu kan jedhaan illee hojiin seenaa ammanni garaajii seenutti dheetan xinnoo dhaabbadhee sin dhaggeeffachaa ture. Garuu hin xumuranne sin gaafii namni addaan kutee hayyeetti fuudhee. Painkiller galatoon yaada keetiif dabareedhaan haasofnaa okeetti fufi shiillee irratti bilbilame hawwi itti fufi hiree gaggabaabsaatii yaada keessan kenna. Ani yeroo sin qabu kanumaaf ani utuun yeroo qabaadhee ture sin dhaggeeffachaa ture dubbadhee natti tola yeroon qabuufanii hojii ganama sa'aatii torbadhan bira hojii seenuudhaaf. Anyway obboleessa koo hundumti keessan eebbaanis taatan painkilleris akkaataan itti jedhaa ture. Warri nafxanyaa kun Oromoon warra jara kanaa wajjin jiraachuu biyya qooddachuu erga jalqabee waan akkasii dubbii akkasii bare abbootiin keenya warri qulqulluudhaan sirna gadaatiin bulaa turan kan isaan yeroo namni wal ajjeesu illee akka itti furmaata lafa keeyatanii dhiigi dhangala'uu hanqisuudhaaf inni darbeera isa ittaanu immoo akka kana goonee araarsinee maatii godhuyyuu fuudhanii maaliif erga maatii taatee booda wal ajjeesuutti hin deemtu warri suni warri nuti dhandhee wajjin haasofnu kuni nama 1,000 nama 2,000 sababa qabaniif dhaqanii achi haasa'uu warri barbaadan warri dhaga'amuu barbaadan dhaqanii achi kan dhaqanii fi isaan kaalchariin isaanii namni tokko yoo nama ajjeese inni sun immoo isa sana keessaa dhaqee nama gara biraa ajjeesa. Oromoon kana hambisuudhaafitu sirna gadaa keessatti gumaa fide. Akkaataan itti gumaa baasan jira. Ani amma eebbaan dhugaadhumatti jaluma sarareetu akkatu amma eebbaan utuu daanyaa ta'e yookaas poolisii ta'e yookaas waa information illee gaazarii gooteeti malee haala qabatamaan yoommoo maatii kee taate mucattiin kun ani mucaan kun akka mucaa kootiittan ilaala dhugaa nu dhukkubuu qaba akkaataatti mucaan kun duute akka fedhe abbaan fedhe yoo ajjeesillee ajjeesuu baatillee mucaan kun dhiiga keenya jennee fudhachuu qabna mucaa simbirroo kana mucaa bareedduu kana bareedduu dhiisuus ta'uu dandeessu umuriin seela xobbee kana kutaniitu akkasitti ajjeesanii akkasitti duutee kun ta'uu qaba kana irratti wal falminaa jechuudha. Isa immoo diina bira dhaqanii taa'anii haasa'anii. Oromoon kan inni sirna gadaa gadi lafa kee'ateef lammata dhiigi gara biraan akka hin dhangalaaneef akkaataatti painkiller illee haasa'u akkatti araarsinutu jira yoo dhumayyuu eenyu ajjeese jennee jala sararamee mootummaanis gadi baasee qorannoonis gadi baasee abalutu ajjeese jedhame yoo diina keenya hin ta'in malee warra diina warra guddachuu Andu'aalem warra bareeduu mucaa kana by the way obboleettiin keenya amma siyaasatti hin fidanaa maaloo jedhaa jirti. Ijoolleen Oromoo mucaan kun aadaa Oromoo babal'isti uffata Oromoo bareedu agarsiifti. Waa'ee Oromootu irraa calaqqisa. Diinni keenya bar Ameerikaa mitiitii Finfinnee keessatti Ameerikaa keessatti uffata keenya akka nuyi uffannu hin barbaadani warri diina keenya. Uffati keenya uffachuun siyaasa isaaniif. So eenyuun ta'uu danda'a. Akka fedhan godhanii mana keessaa sababa mucaan kun darbatamteef maaltu beekama eenyutu mana sana keessa akka jiru. Inni si ajjeesuuf sitti aggaammatu they can go extra mile si argachuudhaaf. So qorannoon guutuun utuu biyyattii keessatti mootummaan jiraatee qorannoon seeraa godhame haqni hin baha.
mootummaa qabnaa, mootummaa haqa baasu qabnaa, poolisii sirriitti qoratu qabnaa, poolisiin sun korrabtii miti, abbaa fedhan irratti fe'uun ni danda'u moo hin danda'an biyyattii sana keessatti. Kanadha malee du'a mucaa kanaa mee du'a obboleettii keessanii mucaa keessanii godhaatii ilaalaa. Akka kanatti tuu fudhannee waanuma hin argine tokko amma eebbaan akka haasa'utti qaama seera kun hin jiru kun hin taane natti himanii oduu tardi paartii gaafa ta'u jijjiiramaa dhufa obboleessa ko. Akkam gooneetu du'i lammata akka hin jiraanne goona. Yoo maal godhameetu haqa kan baasu utuu jiraate haqi erga ba'ee booda akkamittiin immoo sabooddee gatteessine wanta gatteenyee wanta kana korreektii goona. Oromoon utuun baratin abbootiin keenya tuun baratin seera muran lafa nuu kaa'an. Lammata namni waliin ajjeesu Oromoo keessatti beektu miti yeroo sana namni tokko yoo tasa nama tokko ajjeese maatii isa lachanuu keessaa nama hin du'u. Kan warra nafxanyaa garuu namni tokko yoo du'e nama 15 du'a nama sanaarraa kan ka'e. Sana akkaataa itti hambisu lafa keete seera murate Oromoon durii qabe. So isaan sana biranneetu isaan irraa aadaa isaanii barannee kaalcharii isaanii baranneetu har'a ilkaan namatti ciniinnannaa jechuudha. Du'a obboleettii keenya haqi obboleettii keenyaa bahuu qaba. Utuu mootummaan jiraate, utuu poolisiin dhugaadhaan haqa baasu jiraate, waan salphaa waan guddaa miti ture kana bira ga'anii eenyu akka ajjeese barachuudhaaf. Garuu ammarratti kallattii gara biraatti oofuudhaan gadda keessan utuu ibsattanii gaariidha. Maatii kooti naman beekudha. Ani mucaan kun anaaf maatii kooti. Maatii ufooniitu hin ta'in intala Oromoo maatii Oromoo irraa ajjeefamte. Haadhoo koo intala koo ilmoo kooti jedheetan fudhadhan. Akkasitti utuu fudhanne dirqamayyuu foon dhiiga foonii fira dhiigaa fira fooniyyuu ta'uu hin qabdu ati. Mucaa kanaaf quuqamuudhaaf jechuudhumaafanii gara biraattiin oofina. Qorannoon sirriitti utuu godhamee erga godhamee booda akkamitti wanta kana furmaata argachiifanna. Qorannoo kana booda'oo qorannoon kun qorannoo dhugaatii. Namoonni Andu'aalem irratti xiyyeeffatan jiru. Namoonni mucattii kana irratti Finfinnee keessatti bareeddee argamuu ishee irratti xiyyeeffatan jiru. Akkam godhanii tarkaanfiin irratti fudhatame. Maal taanaan mucaan kun duute? Lubbuu ishee Rabbi gooftaan isheen bakka dhugaa jirti haqananiisu. Baay'ee nama gaddisiisa. Gadda keenya keessatti immoo gara biraatti noofnaa jechuudhumaafan fayyaa ta'aa ulfaadha. Hayyee hiree galatoomii. Galatoomii obsaa komintii kee argee irratti nufi. Yeey! As geenya Umarus waaniin aja'u kalee isaa ugaa dubbachaadhaatuma turree numa dubbanna nuti hanqa lubbuun nu keessa jirtu numa dubbanna jeedalloo kalloo hoolaadhaa uffattee hoolaa fakkaattee hoolaa hedduu dhaabbattee hoolaa nyaachuudhaaf deemtuutu jira jee karaa ganda keenyaa sanitti siijeetii wanna jee kaniin silaa wanta jee wanna jee ujaanii kadubbiin galtuuf ni jirti eebbaa kana mee sirriin nuu qoradha taakka halaal guyyaa qalan jaanii Oromoon fuula duratti wal mormiti inni jiru dhaamsa akkuma irraa akkuma ganchaadha jirrutti obsaan safuudha cabsallee naan injiinaadha hudduu abbaa feelee akkatti nyaatu beekaa jaan abbaa bukeesseen marqa jechuudha kana waan taateef nuti irra deddeebuudhaan wanni dubbachaadhaa jirru mirgaa fi bitaa keenya laallee dubbannaa irraan gadee gulufuun naman dhibuu nama tokko irratti dhiibbaan geggeessinuu nuti ammoo gartee namoonni hedduun yoo gartee keessaan dhufanii isin Andu'aalemii fi abukaattoo yookaan xabaqaa ta'uu jirtanii jaan nuti kananiidhaan intala addunyaatti wajjin qe'ee takkaa dhufnee waliin gurguddannee firaa fi maatii rabbi haa jabeessu keessa namaan beektu keessa qabattee namaa laattii jaan namoonni immoo tanarra dhufnee dubbii barannaa Andu'aalem irratti dhiibbaa geggeessinaa nyaapumaa wajjin baaneeti ergama yoonii maanyaadhaa fudhanneeti nama kaleessa hoggaa artiistii Haacaaluu Hundeessaa dhaadu akkasumas jee wajjin ergama san fudhanneeti vaayirasa san Oromoo keessatti gadhiifnaa yoo jaan Oromoon jaarraa 21ffaa keessa jirti saniin fudhattu
akkuma artisti Haacaaluu Hundeessaadhaa Boolasaa Daadhii Naaguutoo osoo lubbuudhaan jiru harre diidoon fiina diddeeti harre diidoo taatee jee nuti nama ilmaan Oromoodhaa addaan qoodu eenyuufuu carraan kanninu hammaannuus wal waqarruus manuma Oromoo keessatti ol mormanna malee takkaa mana yoonii maanyaadhaa dhaynee yaadaa sin kannannee nyaapa keenya beeynaa diina keenya beeynaa diinu nuuf ol jeen jiru arrallee borullee dhiiga obbeleetii teenyaa qubtuu qubiyaana abbu gudduu karagaraana Andu'aalam Gosaa'eedhaa obbeleessa keenyaa wajji taanee dhiiga obbeleetii teenyaa akka beeynutti ni baafannaa ni barbaannaa maaliif jennaan inni miciyyoon duute hobbaafatte hoggu sadiifaa du'e Andu'aalame haqa dhabee jaalallee isaa ta akkaan jaalatu akkaan kabaju gaa'ila afachuu dadhabanii waliin jiraachaadhaa jiran saniif cinaadhaa dhabee shira diinaatiin harkaa nyaadhamte isa wajjiin dhaabbanna nuti isarra dhaynee dhaabbanna isaafis sagalee taana nuti maaliif jennaan Oromoon jidduu moggaan qabdu Hawallagga duufi Harargeen dhukkubsachaadhaa Hasikkoo Mandee duufi Jimma dhukkubsachaadhaa akkasitti jaarraa meeqa keessas dabarree maqaa Oromoodhaa kana akaakilee fi abaabileedhatti osoo amantii waliin qoodin osoo gandaan waliin qoodin jiraachisaadhaa turre. Sagatee fi asumee fi as dhiyoon dhuftee immoo baacoo asirratti nutti baachuu. Si barree jennaani amma eebbaa qaba. Eebbaa kana qabaadhaa sirriidhatti qoradhaadhaa vaayirasa fidee akka mana kabajamaa kanatti hin facaafne. Sirriidhatti gaffageenyaan qoratamuu qaba. Bishaanillee irra dhugeetiin viidiyoo haasa'uu ba'ee bishaanillee irra dhugeetiin narraa gaddabruu didde dubbiin isaa dhugumaan isinitti hima. Didde kik nagooteetuma teeysi maaliif jennaan hayyee galatooma bunaan shaf jaammai. Tollo deebi'ee tan jira. Daqiiquma soddomaa fi eebbaati dheengaddaa obboleettiitii jettee too dhuftee haadha si gaafannaan maqaa wallaalte nama lubbuudhaan hin jirre irratti shira hojjechuun maa barbaachise? Diinni keenya namuma keenya malee alagaa miti. Amma immoo insaalfattuu dhuftee too yoo bakkee kana teessu dheengadda akka hin dhufne siin hin jedheen ture. Nama du'een afaan Oromoo fayyadamtanii too nama du'een diraamaa hojjechaa jirtu miidiyaa kanarratti. Rooba nam beektu naan. Ani maa itti as beeka dheengadda mana kiyya dhuftee garuu obboleettiitii jettee wajjiniin yoo xiqqaate gara waggaa lama waan baay'ee dalagaan turre kan nama kan hojjetudha. Dheengadda maatii kiyya obboleettii kiyya jettee too haasaa turte. Isa shira isa jettuuf hin jedhan. Waliin beeknu yoo ta'e hararee kun arginu yoo ta'e keessumaa atis. Maa waggaa kudhan waliin beekne maaf akkas jettaati maaliif kaayyoon kee maaliif. Kan hojjette ta'e akkasuma gaafa sirrii. Eebba madagaarta. Koi ati taa'e. Kanaaf amma roobatti. Maaliif yeroo baay'ee wajjiniitiin waan baay'ee saba kanaaf gargaarsa isaa. No isaa miti waan kana waliin hojjanne yeroo baay'ee miti. Maaliif isaa miti. Maa kaayyoon kee maali jedhani. Baay'een si kabaja. Baay'een sitti gadde. Dheengadda maal jechaa turte? Ammayyuu ani ejjennoo koo kanuma dabata. Mucoon fira kooti. Yoo barbaachisaa ta'e ishiin lubbuudhaan dabartee guyyaa lama booda har'aan nagahee nuun jette. Maatii si gaafannaan maatiin beeku jette. Akkamitti fira kee maatiin beekna? Himessa kana seeraa teessee nan gaafannu barata. Maaliifidha waan ani nama shira kanaas hin deemu haqaaf nama deemu. Malee yookaan nama gaddummaa dhiidha kan sanyii keessa garuu mucoon firadha. Intalli fira kee yoo taate eebba intalli fira kee erga taate intalli tun hiriyaa ishiitti intala tana beektaate ani asir footoon ishee asirra jiru kana. Himi qonna dhageeffatu ba'a. Mucoon fira koo taate iyyuu hin beekuu siin jedhan maaliif
Kan isheen guddatte harargee lixaa jecha taarratti. Oromoo bakki inni bakka arbor wadu dhiyaatu. Ta'ee sagalee tokko nu jeeqaa jira. intala tana inna gama intala kana beekta nuyi kaayyoon keenya nama diraamaa hojjetu kana saaxiluu barbaanna jechaadha. Fuula ishii guddisee nama fuula ishii guddisee Oromoo mul'atu. Fuula ishii argina. Okay. Hiriyaa ishiin beektu ati best friend ishee erga maatii taatetti. Si hime ishee mataa anuma abbaa isheen beekaa. Ishee yoo akka fira keenya taate hin beeku. Akkamitti hin beekne intala eessuma keetii akkamitti hin beekne ati? Kan isheen guddatte harargee lixaatti. Intalli beekamtuudha. Intalli beekamtuudha. Beekamtuudha kaa qonna dhaggeeffadhu kaa. Ani abbaa isheetiin beekaa. Abbaa ishee wajjin eessumatti naa oolaa jiru. Haadha koo wajjin durbii abbaa ishee. Okay, haati ishii maqaan eenyudha? Eenyu jedhamti? Si hime hin beeku haadha ishee. Harrayyuu hin beeku. Galgala eebba anafat mana tokko irra nafat galgala No gadin buusina Abaan Roobera Daamaana fakkaachuu. gadin buusina Bar bishaan illee irra guddina irraa gabbuuti jedhanii beektaa. Oromoo maal jetti beektaa? Waan halaqeen baatee qabdu wallaalu. gadin buusina moderatoriin gadin buusina Why good namni haadha warra eessuma isaa maqaan beekne intalli tuni amma mee jarana mee eessattuu dhaladhaadha eessattuu dhaladhaa intalli tuni akkamitti intala beekamtuudha sanuu haadha warra artiistiti ofiishiitifillee moodelistiidha hin beeku fira kee taatetuyyuu namni Facebookiin guutuun Facebook amma kan maafan laaluu dhiise footoo ishiit Facebookii bannaan YouTubein kan ishiit waan ishiit inni kaleessa dhufeet arran nagayee jira haadha maqaa ishiin beeku Ammoo Akkasirraa fira mana hedduu keessatti maal jechuun jirani beektanii? Andu'aalamii ajjeesee qabamuu qabaa maal bahuu barbaada qaraan Okay, tufuf. sa'aatii lama deemee jira hundi keessaniyyuu Copy link godhame warri jala jirta share copy link intalli tuni tigisti ittafaa jedhamti bilbila ishii warri qabdan keessan naa barreessa intala tana warri biyya qeerroon biyya jirtani akka ishiin qabamtuuf eeruu kenna warri guyyaa san Andu'aalamitu ajjeese jedhee ta'u fuula feesbuukii isaaniitti irratti barreessa san hunda akka isaan qabaman poolisiin Finfinnee ibsa baasee jira gochaa kana warri godhani seeraan ala waan jedheef eeruu kenna warri biyya jirtan hojjedha maaliif namoonni akkanaa kun warra Oromoo jidduutti shira hojjetu waan ta'eef intalli tun immoo waan ishiin jette haati warra Andu'aalam suni yoo itti barreessitu WhatsAppidhaan of ajjeesufanii ani kana booda jireenya hin barbaadu jettee itti barreessite akka ishiin post gootetti maal post goote WhatsAppidhaan tan waliin chat godhassan fuula TikTok ishiit irratti post goote jechaadha barreeffama dheeraa እና waliin chat godhan እና yeroo san namni sila maatittima yookaan hingorsa yookaan frattima waan san miidiyaa irratti post gochuu osoo hin taane poolisiitti kennuu qabdii turte laal du'a intala kanaaf intalli tun waan achirratti post goote sun feekii taanan du'a intala kanaa keessaa shira harka qabdi intalli sun yoo dhugaa ta'e immoo eenyu akka ishii sababa eenyutiin akka ishiin of ajjeesuu barbaadde ishiitti barreessite achi keessaa in argama bilbila ishii keessaa jechaadha dhugaan hin baate jechaadha intalli tun gaafa qabamte dhugaan intala qananii sanii hin baa jechaadha maaliif ifaan ifa jira natti barreessite ofan ajjeesa kan jedhu gara boodaa isinan dhageessisa afaan Amaaratiin dubbifamee jira afaan Amaaratiin walitti barreessanii jechaadha okay Pinkler dubbadhu to daqiiqa lama san booda sanan dhageessisa tufuf Ayo bulisi galatomi waan hundumaafiyyu waan baay'ee jettanii asirratti illee isin argaan ture ani yeroo jalqaba afaan irratti illee yaada kennaa jira reefullee badheenaa irra dubbadhee jira garuu dubbii dhumaatii fi akka furmaatatti hedheetiin waa yaadu lafa kaayeetiin goolabuu barbaada gama kiyyaanii Adeen dawwata dee mucatti jettillee suuraa isii sirriitti mul'annee fuula isii yoo bal'istan illee barbaaduu danda'a arguu danda'a jedheetiin yaada because biyya keessa ijoollee baay'ee
tullu ol fidi mee ani bal'isuu hin dandeenye ol fidi. Suuraa ishii sana ol fidi tullu. Dubbiin waa lamatu jira. Dubbiin lamiin jirtu. Dubbiin tamareef dubbanne. Mucattiin yookiin fi fajjeessuu dandeetti akkuma jenne yookiin ammoo harka namaatiin du'uu dandeetti. Kanaa achitti wanni biraa wanni jiru. Ammoo mucattiin duutee jirti. Yoo mucaan kennayyuu fakkeenyaaf Andu'aalam ilma kenna mucattiin tun intala teenna aadaa Oromoo guddisaatiin turte aadaa Oromoo karaa uffataa fiilmillee mucattiin tun hojjetaa indaayirekt godhaatiin turte. Intala seenaa Oromoo keessatti aadaa Oromoo aartii Oromoo guddina Oromoo keessatti bakka guddaa qabu waan ta'eef intala Oromooti waan ta'eef intala Oromootu du'e. Yoo mucaan kennammaanuu Andu'aalam karaa Andu'aalam wanni kun ta'u iyyuu ta'e waan san Oromoon karaa ittiin xumuratu qaba seera qaba haala qaba akkaataa itti dubbatuuf akkaataa itti xumuru qaba waan ta'eef sani Oromoo fi Gadaa fi yoo lafa kenne bareedaadha. Jarjarree waa murteessuun hin barbaachisu. Tokko lammaffaa ammoo Andu'aalam iyyuu haguma dubbatu waa eenyume. Dhugammaanuu isa bira yoo jiraattellee hagumanni gadi bahee dubbatu waa eenyuti. Situ ajjeesee isatu ajjeesee hin ajjeefnee hagumanni gadi bahee dubbatu waa eenyu. Dubbiin haga dhumaa haa geettu. Dubbii yeroo dhumarra geette yeroo sana irraa dubbanna warroonni jarjartanii aroon like warroonni amma jarjartanii Andu'aalamtu ajjeesee jechaa jirtan kun akka Andu'aalam ajjeefamee fannifameetiin arguu barbaaddan immoo kaayoon keessan maalidha? Kaayoo keessan hubachuu naagalu dide. Kaayoon keessan warroonni Andu'aalamtu ajjeessetan kun Andu'aalam haa ajjeesamuu barbaadamoo haa fannifamuu barbaadamoo maalidha? Oromoon barra yoo ati ajjeesteyyuu sirna qaba akkaataa qaba haala qaba. Sigalaam ittiin murtii ittiin deemu karaa ittiin deemu qaba yoo mata eeyyuu. Isin ammoo iyyuu maal jechuu jirtan warri miidiyaa irratti Andu'aalamtu ajjeesee maal godhaa jettan kun maal jechuu jirtan? Hawwiin keessan maalidha? Hawwii keessan nuu ibsa. Fedhii keessan nuu ibsa achi booda isin hubannee hawwiin keessan ammoo akka sirna Oromootti akka aadaa Oromootti akka saba Oromootti galma waan hin geennee fi galma gaha jenneetiin waan ittiin amannee fi wanni suni asumatti osoo dhaabate bareedaadha jedhee yaada. Akka furmaataatti Okay, Pinkler Galatoom sagaleen kee ukkaamamee jira Galatoomi anillee bakka hojiin jira waan ta'eef dafee fayyadama. Namoonni nu dhaggeeffachaa jirtan suura kana iskiriinshatii godhaatii qaama ilaalloo deddeebisaa nu dhaggeeffachaa jiru. Yoo nuti mootummaa irratti hin xiyyeeffatiin nun jettu yoo ta'e maaliif dhaggeeffataa? Mootummaa irratti xiyyeeffatiin siyaasa godina nun jettu yoo ta'e isin namoota shakkamtoota qoratamuu qabu jedhee uummanni haasaa jiru kana qabuu qaba mootummaan. Jarreen icciitii waliin qabna jedhanii poostii godhan jarreen ishiin faana wal beekan walitti dhufeenyaan jechaadha. Warra kana qorachuu qaba. Inni isin jechaadha. Mootummaan kana keessaa harka hin qabu jenna gaafas. Osoo shakkamtoota hin qabin garuu gara mootummaa dhiibinaan hin jedhina. Itti fufi roobale. Okay, Galatoom waan tulluun jedhe kana godhaa eeruu kenna hawaasni eeruu kennuu qaba. Biyya faranjiitti amma hawaasatu eeruu kenna waan tokko miidiyaa irratti fidanii too ebelo akkas jedhee akkas akkasii ragaa malee kan jedhu. Maal agartu mee sarara? Lakki waan akkana hin godhe jedhee ani akkaataa isarraa argee akkaataa makiinaa poolisiitti dhufe poolisootatu fidee dhufe akkaataa inni itti baay'ee wannoo jedhu waan kana hin godhetteetu sammuu keessatti yaaddu. Tarii kan akkana goosisee warruma akkana miidiyaa irraa caraanu kanatu mucayyoo kana nyaachise kan jedhu yaadda malee gurbaan kun akkana godhaa miti jettee yaaddu dhuguma dubbachuuf yoo ta'e Andu'aalam akkana godha jettee yaaddu ati sin beektaa hojii aartii keessa kan jiraattu waan akkasii kun hin uumamne. Maal jedhee bo'aa ture inni guyyaa sana? Inni qanoo koo jedhee tiyya bakka qanoo koo jedheetuma iyyaa oole. Malee gurbaan kuni haati isaarree hundi isaanii akka ilmoo ofiitti kan iyyaa oolan malee mucayyoo kana garuu miidhaa waan akkasiin uumamaa kan jedhu sammuu kiyya keessatti duraan yaadan ture garuu gaafa bu'aa irratti argamu yaadni nama hundinuu hin jijjiiran beektaa saasanitti. Kanaaf mee waan kana dhaggeeffannu waan intalli kinoo asirratti footoo ishee asirra baase kana waan ishiin baatii maali 2024 itti barreessite ishiin akka poosti gootetti akka waan dhiyeenya kanaatitti waasaapiraan itti barreessite warri immoo wanti sun akkamitti akka hojjetan yoo barbaadanii
yeroo biraa viidiyoo hojjedheetan isiniif poosti godhaa jechaadha. Yaa dhaggeeffannume akka du'uu barbaaddu akka itti himatte asumarraa ragaan kinooti. afaan አማርኛን ስርት ደግፈና ጓደኛዋ ጋር ራሷን ስለማጥፋት ህይወት እንደመረራት ኑሮ እንዳስጠላት ያወራችበት ጽሁፍ የተጻጻፉት ሜሴጁን ከ8 ከ7 ወር በፊት ነው። ምንድነው የሚለው? ላንብብላችሁ ሙሉ በሙሉ። ህይወት ከባድ ነው ውዴ አለች ቀነኒ። ከዛም አይ ነው ያለሽበት ይገባኛል፣ አውቃለሁ ያለሽበት ይገባኛል፣ ከፈቀድሽ ቸርች ለሁለት ቀን እንግባ አለቻት ጓደኛዋ። ከዛም ቀነኒ ምን አለች? አንዳንዴ መናገር ራሱ ይከብዳል። ከዛም ጓደኛዋ ለሰው መናገር ምንም ጥቅም የለውም፣ ለጌታ እንንገረው። Kiyu meet God please. Kiyu jirta meet God. Thank you. ጋር መፍትሄ አለ። ከዛም ቀነኒ እሱስ ልክ ነሽ አለች። መሞት የተመኘው ሰው ነኝ ጌታን አለች ቀነኒ ስትመልስላት። አርገተኔ መሞት የተመኘው ሰው ነኝ ዱኡ ሀዊ ዱአቲን ቀባ ይተትምት ኦኬ ትፉፍ ጓደኛዋ ውዴ አንቺ ጠንካራ ሴት ነሽ፣ ገና ምን አይተሽ፣ ብዙ ነገር ከፊትሽ አለ፣ እንደዚህ አትሁኝ በጌታ አለቻት። ከዛም ቀነኒ መልሳ ደከመኝ ውዴ፣ ከምችለው በላይ በጣም በጣም ደከመኝ ጌታን አለቻት። ጓደኛዋ ምን አለቻት? አይዞሽ የኔ ቆንጆ ጌታ ይረዳሻል፣ ያልፋል። ሁሉም ታሪክ ሆኖ አንድ ቀን ፈገግ እያልሽ ታወሪዋለሽ። የኔ ጎበዝ ትላንት ያን ሁሉ ነገር አልፈሻል፣ ዛሬም ያልፋል። እሺ ለሰው ሁሉ ከሚሆነው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁም። ነገር ግን ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው። ትታገሱም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫውን ደግሞ ያደርግላችኋል የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስም አብራ ላከችላት። ቀነኒ ምን አለች? በጣም በጣም የበዛ የአእምሮ ሰላም እረፍት ከምንም ነገር ይበልጣል አለቻት። ጓደኛው ምን አለች? ለዛ ነው ሁሌም ቢሆን ከምንም በላይ ራስሽን አስቀድሚ ያልኩሽ፣ ሁሉም ነገር ከአንቺ በታች ነው መሆን ያለበት አለቻት። ከዛም ቀነኒ መልሳ ምን ክፉ ቀን ነው የገባሁት አለች። ያገባሁት ለማለት የሚሆን አላውቅም፣ ብቻ ምን ክፉ ቀን ነው የገባሁት ይላል። ከዛም ጓደኛዋ በህይወትሽ ማለፍ ያለበት ሁሉም ያልፋል፣ እኛ ስለፈለግን አይደለም፣ ነገ የተሻለ ቀን ነው፣ እሱን አትርሺ አለቻት። ቀነኒ ምን አለች? ቲጂዬ እኔ ያለሁበትን ህይወት 30 ሰከንድ እንኳን አትቀመጭበትም። ቤተሰቤን፣ ስራዬን፣ ጓደኞቼ፣ ሞራሌን፣ ተስፋዬን በቃ ምን ልበልሽ፣ ምንም ነገር የተወሰው ነኝ፣ በምንም ነገር ተስፋ ቆርጫለሁ አለች። ጓደኛዋ መልሳ አንቺ በጣም ጠንካራ ነሽ ውዴ፣ ምንም ማሳለፍ ትችያለሽ፣ ተስፋ ብቻ ይኑረሽ አለቻት። ቀነኒም ምንም ተስፋ የለኝም ብላ መልስ ሰጠች። ከዛም ጓደኛዋ ተስፋን የሰጠ የታመነ አምላክ አለን ውዴ፣ ተይ እንደዚህ አትሆኚ፣ ሁሉም ለመልካም ነው፣ ታያለሽ፣ ነገ ታሪክ ሆኖ ይወራል የኔ ጉበዝ አለች ጓደኛዋ። ከዛም ቀነኒ ሰለቸኝ ውዴ አለቻት። አሁንም ጓደኛዋ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አንስታ የተስፋን ቃል የሰጠው የታመነው ነውና እንዳይነቃነቅ የተስፋችንን ምስክርነት እንጠብቅ የሚል ጥቅስ ላከችላት። እናም ሰለቸኝ ውዴ ላለቻት ደግሞ ምላሽ ስትሰጣት ተይ ውዴ እመኝኝ ያልፋል ይሄ ቀን፣ እየሳቅን እናወራዋለን አለቻት። ከዛ ቀነኒም ከዚህ በኋላ ውዴ የሚል መልስ ሰጠች። ጓደኛዋን መልሳ ብዙም ያልፉ የማይመስሉ ቀኖችን አልፈን ዛሬ ላይ እንደደረስን ዛሬም አልፎ ነገ ደስተኛ እንሆናለን እሺ አለቻት። ከዛም ቀነኒ ተይ ውዴ ከዚህ በኋላ ተስፋ ህይወት የሚባል ነገር የለም አለቻት። ጓደኛዋን ኦኬ አስኬሰት እንተሊ አካ ኦፈጄሱ በርባዱ አካ ዱኡ በርባዱ ኢትምቴ ይርቲ የቻላ wanti kun kallattii adda addaatiin ilaaluun hin danda'ama jechoota as keessa barreeffamaan dubbisee jira intalli sirruma dubbistee afaan amaariffaatiin ittanii isaan olii barreessanii akkas jedhanitti ka innaa waan kana feek waasaap edit jedhaatoo calma jedhaatoo yuutuubii keessa seenatoo ilaalaa as keessa ani sirrittan ilaalaa ture sakandiin illee innaa deebii walii kennanii bakka tokko tokkotti sagandiin illee garaagarummaa hin qabu maakroo sagandiinuu garaagarummaa hin qabu jechaadha. Innaa amma as keessatti wanti kun waan ofan ajjeesaa jette intalli kaa'ee akka akkas jetteetoo ittimaa jirtu akkasi bakkee tokko tokkotti. Namni ofan ajjeesa naan jedhe ani yookaan maatittan himaa yookaan nama sanan gorsaa yookaan ammoo namuma sanittan himaa abbaa warraa ishii sanittan himaa jechaadha. Harramaa poosti ta'e. Kanaaf intalli kun yaa qabamtu kan jennu kanaaf dhuguma bilbilli qananii achirra jira. Dhuguma waan akkasiisan yoo barreessitee jiraatte eenyu Andu'aalami shakkamaadha jechaadha. Akka inni akkas godheef ragaan baay'een hin argamaa jechaadha.
yoo dhuguma ta'e jechaadha bilbilli anii fi eenyu namni kiyyuu noo walitti barreessine bilbilli kiyya mul'ata achirratti ana ta'uun hin beekama suni salphaadha jechaadha maaliif maatitti hin himne waan kana harramaa gadhiisan maal akka ta'uuf harra gadhiisan yoo saba ta'e immoo ajjeechaa keessaa harka qabdi intalli sun jechuu barbaaditani namni hanga ammaa goota keenya galaafachiise gara dubartiitini mucaa salaale san beektu mucaa eenyu abbaa kiyya ajjeesnan naafxanyaan akkasitti ajjeese maalan jedha san yaadattu eenyu maqaa isaan dagadhe mucaa sanii akkamitti qabsiisa mucaa san rasaasa siibitee siifidaa jedhee mucuu intaluma ollaa isaa itti erganiiti shaashamanneetti inni rasaasa fudhachuu dhaqnaan qabsiisanii jecha akkasitti qabame yeroo hundaa namni jabaan tokko gara dubartiitiin itti galaafatamu jechaadha artistii eenyu Hacaaluunis akkasi mucaan eenyu Sooraa sunis akkasi eenyuma kanaa oolaallee jechaadha kanaaf amma warri dhiira caala warri miidiyaa irratti baheeto akka waan ijaan arganii Andu'aalamitti akkas godhee jedhanii barreessan sun hundi isaaniitu dubartoota baay'inaan gaazexeessonnis weellistoonnis dubartoota intalli moodeelistii sunis okay eenyu Taaddaluu irratti dubbachuu barbaaddee turteetti fufime keessattuu bilbila intala kanaa warri qabdan keessaaf nuuf ergaa qeerroon biyya jirtan qarreen biyya jirtan irratti hojjedhan intalli tun akka poolisiidhaan qabamtu dhiibbaa irratti godha Taaddaluu itti fufi. Okay, Taaddaluun jirtu nutti fakkaate think Leensaa. Hayyee roobeen nagaa bultee akkamii? Nagaa baga nagaa mul'atu. Yaa laan barii intalumti isheenii gaafa sana duukaa turte jedhanii dhimmi guddaan isa dhugaadha kunitu dhiiga mucaa kana barbaadaniiti intala ishee duukaa oolte sanadha maaliifi guyyaa sana guutuu mucaan kun fiilingii isheen qabaattu haariisa ta'uu gammachuusa ta'uu kan caalaatti haala isheen keessa oolte maal akka isheen yaaddu kan beekuu danda'u mucaa ishee duukaa oolte sanadha namni amma sa'aatii tokko toleen jiran jechuun ilaaligaa gammachuusa ta'uu gaddasa qabaattu waanuma tokko irraa baruu dandeessi ammoo fiddeemmoo manaan geesseetti immoo iddoo kamitti gargar ba'anii amma sa'aatii tokkotti lafa footoo turanii tokko booddee mana ga'uu jechuun ilaalganaa tiraanspoortiin jira yookiin shaayii buna jechuun jira meeqatti mana akka geesse manaan geesseetti immoo iddoo biraatti goran immoo nyaata dhugaatii iddoo biraatti goran immoo akka uumatti yoona biyya keessallee hin jirtu yoona balleessaniirullee caalaamatti isa dhugaadha dhiigi mucaa kanaa ishee guyyaa sana duukaa oolte bira jireedha yaadan tarii bakkeetti miidhamte mucaan kuni fidanii barandaa irratti gatan ta'a malee Andu'aalamis manan jiruudha kan jedhamu na akkamittiin nama duukaa guyyaa guutuu oolee nama guyyaa guutuu duukaa oole akkamittiin gaaffii maafillee nama guyyaa guutuu duukaa oole akkamittiin gaaffii maafillee na amiitu sadhiistu si namni gaaffii maafillee akkamittiin nuti gaaffiittillee hin dhiyeessuu qabe akkamittiin waama tokkollee irraa fudhannuuf yaadumallee gaafachuudhaaf akkamittiin seeratti hin dhiyaattu intalli kun isheen guyyaa guutuu duukaa oolte manaan geessetti eessatti adda ba'an maal nyaatan maal dhugan guyyaa sana guutuu maal yaadaa oolte gammachuu qabdimmoo intalli kun gadda qabdimmoo akkamittiin hin gaafatamtu. Baay'ee kan nama gaddisiisu intalli sun qabamuu dhiisuun ishee baay'ee nama gaddisiisa. Kan irratti hojjetu poolisiin eeruu naa kennaa jedhee jira kan irratti hojjetu uummatuma biyya jiru nuyi amma biyya alaa jirraa nuyi dhiibbaa irratti godhuudhaan ala malee eeruu kennuu hin dandeenyu garuu warri biyya keessa jirtan eeruu kennuu dandeessu jechaadha. Ebelus bira jira guyyaa sanii. Ebelus waan akkasii TikTok irratti barreesse poolisiinuu warra akkasitti barreessu kun sirrii akka hin taane ragaa bahee jira na akka namoota akkasiisan to'annaa jala oolchuu barbaadu dubbatee jira poolisiinis kanaaf poolisii Finfinnee kanaaf isin immoo poolisiidha eeruu kennuu qabdu jechaadha namoota kana. Okay, itti fufi rabbi.
Rabbi irratti keessattuu warri intala kana beektan gurbaan tokko bilbila ishiinan qaba jedhee ol harkisnaan seenuu hin dandeenye keessan naa ergi mee eenyu paappaan jettu sun keessan naaf ergi rabbi irraa jirta Obale, yaa namoonni haasa'an hin jiran waan ta'eef dubbachuu didan atillee maqaa isaanii waamteerta so dhiifama wajjiniini anis garriibatti waan deebi'u waan tokko jechuun barbaada. Duraan dursee baay'ee galatoomii waan sagalee uummata kanaaf ta'aa jirtuuf yeroo baay'ee si argaa hin jira miidiyaa kanarratti halkanii guyyaa irratti hojjechaa jirta. Thank you. Ani maal jechuun barbaada duraan dursee jechuudha. Namni gaafa intalli kun wareegamtu yookiin immoo fooqirraa darbamtee duutu ijaan argee ani argeera jedhee dubbate tokkoyyuu hin jiru jechuudha. So Andu'aalemis afaan isaatiin in kufte gaafa inni jedhee achirraa kuftee duute gaafa inni jedhee dubbatu namni ijaan arge tokko kan immoo inni dubbate tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Andu'aalem hamma sagalee isaatiin achirraa kuftee duute jedhutti achirraa kuftee duusun yookiin immoo akka isheen itti duute namni argee fi dhagee tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Hamma Andu'aalem mirga dubbachuun isaa kennamutti jechuudha. So kanaaf jechuudha kana keessa shirri jiraachuu danda'a. Shira kanarratti immoo namni baay'een jechuudha shirri isaan lamaan irratti hojjetamee to'ii shirri kun jiru kana namni baay'een jechuudha adda baafachuu hin dandeenye jechuudha. Waanuma itti mul'atuu fi waanuma itti fakkaate dubbataa jira miidiyaa kanarratti. Isa duraa jechuudha adda baafachuutu barbaachisaadha. Maaliif jennaani kan eegnu nuti Andu'aalem hamma dubbatutti inni dhugaan tokko kan beekuu danda'u kan dubbachuu danda'u Andu'aalem qofarraa beekuu dandeenya jechuudha. Hamma inni dubbatutti isheen kanaan duutee kanaan wareegamtee jechuuyyuu hin dandeenyu. Maaliif jennaani namni bira jiru Andu'aalem qofa ture jechuudha. So kanaafi shiratu irratti hojjetamaa jira. Shiratu deemaa jira. Shirri kun immoo shira Oromoo malee shira Andu'aalem qofaa miti. Kanaafi waan kana gaafa deemanii to'ii Andu'aalem qofa irratti waan akkasii kana dubbachuu barbaadanii asirratti dhufanii to'ii nama tokkoof deeggaranii nama tokkoof deeggaruu dhiisu miti kuni waan lubbuuti waan ta'eefi gaafa asirratti dhufanii to'ii Andu'aalem cabsuuf dubbatanii Oromoo cabsuu waan ta'eefi waan kana irratti qabisiin jedha waan hundaafuu waan baay'eellee waan jedhuun qabanii nagaan tura. Okay, maal hubatte amma barreeffama waan amma dhaggeeffatte sanirraa Qananii fi hiriyaa ishii anasirra jirtu tanaa jechaadha. Hiriyaan ishii isaan tuulirratti walitti barreessee jechaadha akkasitti natti barreessite achirraa waan hubatte qabda. Suni akkuma beekamu miidiyaa kanarratti waan baay'ee dalaguu hin danda'ama. Ani amma fakkeenyaa fi dhugaasiin jedha waan baay'ee kana kan waggaa 2-3 barreeffamee kan waggaa 2-3 akka barreeffametti har'a tokko barreessuun hin danda'an. Waan akkasii waan danda'uuf jechuudha. Nanni itti beeka waan ta'eef waa'ee elektirooniksii kana akkaataa itti hojjetan waan beekuuf dhugaasiin jedha. Sobee fakkeessee akka waan waggaa 5-6 baranaa barreeffametti barreessuun hin danda'an. Because ittiin beeka waan ta'eef jechuudha waa'ee kompiitara saayinsii teekinooloojii kana waan danda'uuf. So suni kijiba dhugaa miti suni. Isarratti dhugaadhaan jedhuun. Maaliif shira Oromoo irratti dalagamuu fi shira Andu'aalem irratti dalagaa inni Oromoof dalagaa jiranii dalagaa jiru irratti dalagaa isaa kanarratti affekti gochuu barbaadanii fi diina hedduu qabna waan ta'eef malee suni dhugaa mitiin jedha isarratti. Yoo dhugaa ta'e suni silaantalli maaliif maatitti nimne ammoo yoo soba ta'e ani harka keessaa qabdi waan shira kana keessaa jireetan akkasitti fudhadhaa jechaadha gara kiyyaan. Okay, Taaddalu jirta? Taaddalu hin jirtu Taaddalu warri dubbachuu hin dandeenye gadi bu'aatoo warra dubbatanii fi carraa gadhiisa. Meeri itti fuuf kan keeti Meeri. Hunduma keessaniif iyyuu nagaan ta'u jecha uummata Oromoo hundumaaf jajjabina jecha waa'ee meesejii sanarraan waa'ee dubbachuu barbaade. An akka kiyyatti meesejiin suni
dubbii dhugaarraa baay'ee fagaateedha. Maaliif namni tokko fakkaatee walitti barreessuu danda'a hin beekamu. Dammoo meesajjii sana keessatti wanti fillafiitii waa'ee mucaa kanaa fi mucaa kanaa sorry wifi godha. Wanti waa'ee artistii Andu'aalemii fi moodelii mucattii kanaa haadha manaa fi abbaa manaa kana gidduu dubbatame adda ba'ee footoo mucaa kanaa fayyadamanii haasa'uu danda'u gochuu danda'u. Istaayilii teekniikii miidiyaa kanaa akka meeqatti akkuma amma daraartuun jette kanatti wanta meeqatu hojjetamuu danda'a. Odoo waan kanarraa dhaabbanne darbee otoo jiruu immoo mucattiin kun nuuf shakkamuu qabdi. Ani immoo kanan jedhuyyuu moodelitti mucattiin akkana jettee mucaa kanarratti dubbachaa jirtu nuuf shakkamuu qabdi, gaafatamuu qabdi, barbaadamuu qabdi, Ishiin iyyafatamuu qabdi. Haannaa Addaamuu jedhamti. Ishiin tun immoo tanaan biraatti. Tun immoo beesti fireendii Qananiiti. Sun Haannaa Addaamuu jedhamti. Moodeela Haannaa Addaamuu. Haannaa Addaamuu dhiisa. Haannaan Addaamuu sun miira haariidhaan haasofti malee waan beektu qabdi natti hin fakkaattu anaani. Maaliif namni mucaa kana hamma utuu teenyeetiin of dhaggeeffannee of ilaalleeti ijoo artistiin tokko akkamiini dhaabbitti du'eeraam mucaan kun ijoo yoo dhaabbanne of ilaallee dhaabbitti du'eeraam namni tokko akkoo du'ee dachee gadi ta'uu filata. Hunkaan artistii beekamaa sabaaf dhaabbatu sabaaf dubbatu miti lubbuu mucaa haadha manaa isaati. Please narratti hin bilbilnaa. Lubbuu haadha manaa isaatii balleessuu otoo hin ta'ini waan maqaa isaa balleessu safara maqaa isaa balleessuu dhaabbachuun barbaadu artistiin tokko hamman beekutti. Andu'aalem artistiin kun kana godha jedhes dhugaadhaa hin yaadu hin yaadamus. Eenyu sammuu daa'imaa yoo yaade eenyuyyuu hin yaadu nama baratee miti. Maaliif mucaan kun mee dhaabbadhaa of ilaalaa mee ijoollee warri Andu'aalem irratti murteessaa jirtani. Maaliif mucaan kun haadha manaa isaa kana dhabee maqaa isaa dhabee yaa amma waan du'e irratti natti mul'ataanaan maaliif sammuun isaa baay'ee miidhamaadha. Molaan isaa cabaadha. Hojii isaa irratti jireenya isaa irratti dhaabbadhaa of ilaalaa jechuun barbaada. Warri Andu'aalem irratti murteessaa jirtan. Yes namni akka haadha manaa fi abbaa manaatti walitti buufuu danda'a, wal tuquu danda'a. Miirri tokko tokko jiraachuu danda'a. Warreen haadha manaa fi abbaa manaa gidduu wartanii haasoftanii kun jiraachuu danda'a hin jiru hin jennu. Ijoo namni walitti hin buune hin jiru mana kam keessayyuu jiraachuu danda'a. Kun keessitee haasa'amuu qabu. Garuu dhaabbadhaa of ilaalaa warri dhiifamaan kanuma jechuun barbaada. Please waan tokkollee hammas jabeessi waan dubbachuu barbaadu. Warreen akkamii waan isaan haasa'anitti akka waan walitti mataniitti meesajjii walitti barreessanii jedhamee footoon jiru kuni nuufaa barbaadamtu mucayyoon kuni. Haannaa Addaamuun jedhamtu sunis nuufaa gaafatamtu. Dhugaadhaani. Maaliif namuma keenya wal cabsaa jira, namuma keenya wal balleessaa jira. Akka kottoodoo kanarratti gaaffii humtanii Oromoo yeroo hundumaan si hordofaa. Roobeeleedha maqaan keenyatti fakkaata. Yeroo hundumaan si hordofaani. Yes waan gaarii gochaa jirtanuuf jabaadhuun siin jedha. Garuu gaaffii nati uummata gaafachuu qabdu intalli kun nuufaa qoratamtu nuufaa gochuu intalli kun yoona harka keessaa qabdiyyuu ta'etu jiru waalleen seen jetti kanan jabeessee darbuu barbaadu. Intalli gaafa isheen suuraa waa'ee sirna dhaloota isheetiif kabajachuuf duukaa turte jedhamtu sunii fi mucaan mana suuraa sun akkuma inni dhaamsa dabarse dhuftee dhaamsa nuuf dabarsuu qabdi. Feelingii isheen keessa turte, yaada isheen qabdu turte, gocha isheen gochaa turte, maal akka isheen gochaa turte. Guyyaa san intala waliin suuraa ka'aa turte. Suuraa san hin qabdu mee intalli sun waliin kaateerti suuraa san qabdu. Ikkoo gaaffii an kanan jechaa jiru ammasii gaaffii kan biraan dhaabbatee mucayyoon dabarteetti lubbuu ishee waaqayyoon nuuf qananiisuu deemteetti. Garuu mucaa keenya kana sammuu isaa eeguudhaaf yookiin immoo mucaa keenya kana ammallee bakka inni beekana ol kaasuudhaaf intalli gaafa sana duukaa turte sun footoo ishee yoo poolisiin na gaafate malee hin kennu kan jedhe eenyu istiidiyoon sun wandee istiidiyoon suni intalli sun seeratti nuuf akka isheen nu dhiyaattuuf akka isheen gaafatamtuuf dhiibbaa geggeessaa. Bakka dubartii waan isheen maal nyaatte maal dhudde mucaan kun waan ishee macheessu waan ishee haarsu waan ishee miira isheetti maaltu godhame dubartiin ulfa jedhamti dubartiin ulfaa tokko waan xiqqoon haaruu dandeessi sanarratti maaltu nyaachifamti maal godhamte intalli kun dhaabbadhanii of ilaaluun gaariidha. Mucaa kanarratti murteessuu qofaan gahaa miti.
Bakka namni yaa gaafa sana guyyaa guutummaatti wajjin ture eenyu dhiibbaan geggeeffamu kana ta'uu qaba yoomiyyuu. Akka kootti jechuudha akka yaada kootitti. Yoon dogoggoree dhiifama garuu warreenni artistii kanarratti murteessitanii ani maqaa waaqayyoon isin qabeera dhaabbadhaa of ilaalaadha. Jabaa keenya jabeeffannu kan du'eef immoo haa kadhannu. Kanuman jechuu barbaade galatooma. galatoomne yoo kana jennu nuyi dhugaan obboleettii keenyaa kana akka Andu'aalem Soo balleessee akka awwaallamu jechaa hin jirru. An jechaa jirru taatee adda addaa hoolaallu wanna shakki nutu jira jechaadha. Mucaan kunis gadi baheetoo anatu akkas godhe hin jenne. Poolisiinis gadi baheetoo isatu akkas godhe hin jenne. Wanti aga amma odeeffannoon kennamaa jiru odeeffannoo gara garaa gaafa dura barzdeen ishii barzdee ishiitii jedhan. Amma immoo deebisanii barzdeen ishii torbanii jedhan. Andu'aalemitu bakka kuftee kaasee jedhan. Takka turaniit ammoo BBC irratti poolisiitu kaasee jedhan. Waanuma wal'aa lubbuun karaatti dabarteeru hospitaalatti dabarteeru waan wal'aadha hanga amma du'a Haacaaluu bira gahuu fi homaa karaa dhabnee jechaadha. Maaliifii baay'ee shira xaxaa tokkoon jechaadha. Gaafa mucaan eenyu Sooraa eenyu jedhamu asi mucaan dhalataa Wallaggaa tokko hoteela keessatti du'e jedhan. Sooraa Abdataa gaafa sanillee dubartiitu bira ture maalidha shaaworii keessatti kufee waan baay'ee jedhamee jechaadha. Kanaaf amma taatee kana ukkaamsuudhaa fi shirri baay'ee akka xaxamaa jirullee natti mul'ata. Dhugumoo poolisiin dhugaa kana baasuu barbaade namoota kana barreessan kana qabaa jechaadha. Ammoo wanti kun gara tokkotti murtaa'ee warri har'a duula kana Oromoof Oromoo wal ficcisiisuu fi keessattuu nama jabaa Oromoo kanarratti duula akkasii kana warri bantanii egaa waan isinitti dhufu hunda isaatu hin fudhattu jechaadha. Dubbiin kun gara tokkotti haa murtaa'u. Gaafa dhugaan baheen booda akkanatti Oromoo wal ficcisiisti Oromoon jechaadha. Oromoo wal ficcisiisaa be. Maali namni akkanatti jibba walirratti labsu? Taateen kun ta'uudha isatu akkas godhe jedhanii barreessuun meedha kaatu sa'aatii isaan itti barreessan laala. Taateen kun sa'aatii itti dhagaamee fi akka waan itti qophaa'anii wayiiti. Namni meetirii 100 fiiguu sirriitti qophaa'a sakandii maakroo sakandii takka duubatti hafnaan hin mo'atama waan ta'eef meetirii 100 jechuun sakandii 9 fiigda. Sirriitti qophaa'uu qabda. Akkasitti qophaa'anii taa'an natti fakkaataan. Okay. Itti fufne. Nagaa akkam. Ani maaltu na dhibe beekta wantoota sammuu na dhagaa jiruuf argaa jirurraa. Sa'a abbaan gaafa cabsee hormi jaballeessaa Oromoon. Kanaafi warroonni baay'een isaanii warroonni baay'een akkaataan itti hubadhe akkaataan ittiin hargeetti jibbiinsa mucaa qabu. Inni lammataan immoo jibbiinsa sabummaa qabu. Warra afaan beekantu miidiyaa kana hurgufee tiktookii kee jala seenuu sekeendii 10 hin guutani. Gastii hirgatu hin ba'u waa lafanii wayii waa barreessaniit waggaatti gastii galii yaada kennuuteen immoo gastii hin kennitani. Hin ba'u hin deemu. Deemanii bakka biraa dhaqu immoo achitti immoo waan biraa godhu immoo deemanii bakka biraa seenu immoo waan biraa godhu immoo maal godhu? Sumii uummata keessa hawwaalaa jiru. Sumiin akka hin buqqaanetti uummata keessa maal godhanii namni kun maal hamana namni waan dhagaye hamana waan ta'eef akka namni dhaga'u akka namni hubachuu danda'u sobanii yaada ragaa akka waan ragaatti waan xiqqoo waa qabatanii sagalee wayii qabatanii barreeffama wayii qabatanii dhaqanii deemu. Namni immoo shakkii sa'aatiin mucoon sun sa'aatii sana akkamitti kufuu dandeessee akkam ta'ee maal faayichaa jiru ganamaa wal lolanii ba'anii akkamitti argan jarri kun eessaa arganii maa irraa arganii eegaa arganii immoo ragaa waajjira hojiitti maaf hin kennine maa himata isaa irratti hiittee akka baramu hin taasisne. Kanaafi warri kun warra akkamitti inni guddaan shoora wanta bachaa inni jibbummaa sabummaa jibbummaa mucaa kana maa guddatee maa sagalee uummataa ta'e maa uummata biratti fudhatamaa ta'e maa beekame namni akkanaa Oromoo keessaa maa ba'e inni tokko immoo maa nu caale kan jedhuudhaan kanafi hiriyoonni mucaa kanaa gadi ba'anii nam tokko hin dubbanne hiriyaan mucoo kanatti dhiyaatti jedhamte gadi baatee.
Okay, irratti bilbilamee natti fakkaata. Warra olola sobaa odeessan warra waan akkanaa hin beekne jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna yoo dandeenye. Warri kana godhe sun yoo jiraatanii hundi isaanii gaafatamanii maalirraa ka'anii maansan jechuu danda'anii maalirraa ka'aniiti immoo waan kana gochuu danda'ani. Akkamitti waan kana beekani? Akkamitti kan icciitiin kun ikko mucoon kun gaafsan kophaan bulleemi yookiin abbaa manaa bira jira yookiin hin jiru yookiin obboleettii jira kun maaltu jira warra achi jiru sun bahanii amma ifa kennanitti namni maaliin muddama warri kun nuti maaliin muddamna uummanni warri ta'anii warri maaliin nu mudde mucoon kun obboleettii keenya mucaan kun obboleessa keenya lachuu nu dhiiga keenya nuti amma lachuu dhabne jechuu danda'ama Andu'aalem koo namni sayii koo miidhama mucaan kun sayii koo miidhameera maaliif haadha manaasaa kana maal akka taatee maal takka maal jalaa godhe beekuu danda'a beekuu dhiisuu danda'a yoo hin beeknetti odoo akka ishiillee baafachuu danda'a taariin odoo karaa ishiin ittiin jirtu qabachuu danda'u osoo fincii baafachuu danda'u fincii baafachuu hin dandeenye ofii isaatu mana harka seeraa jira mana sirreessaa jira fincii isaa baafachuu hin dandeenye mucaan kun. Kanaaf akka tokko akka waan mucamichi kun waan beeku icciitii qabu karaa ittiin danda'amuu deemu akka michi kun icciitii mucoo kanaan baafanne balleessaa jiru jechuudha. Maal godhu mucaan akka mana dhaatiin baane beekaa shirratti xaxanii fakkeessidha dubbiin hojii hojjetamaa jiru. Kanaaf yoo danda'ame warri itti dhiyeenya lamisaa lama rabbirraa namni asirra jiru namni shan namni jaana beekuu danda'a. Maaliif? Namni natti dhiyaatu namni naannoo kootii na haalaan seenee dhageeffachaa jiraachuu danda'a. Gaafa nani wanta hin taane hojjete namni na beeku jiraachuu danda'a jechuudha. Akkuma isaan namni waan san beektan namni tiiktookii warra olola sobaa olola hin taane olola fakkeessee olola jibbiinsaa kaa'aa jiru kana warri beekoo jiraate nama san jala ana jalatti ana labadaa agarraan namni rabbirraa to'atee rabbirraa jala deemee suura kiyyaan maalii kiyyaan to'atanii maal godhanii na duukaa deemee na soqanii ana qabu. Anis nama hazzala hojjetu deemee akkasuma waan san raawwachuu. Qaamni poolisii illee adda jiraachuu danda'a namni beekuu danda'a beekan jira jiraachuu danda'a namoonni sun maal godhu akka hin baane gochuudhaaf axaxaaran nu to'achuu qaba maafan kana jedhee gaafa soraa abdataa dhu'u kan hoteelonni itti boqote sanii naannoo sana jiraadha jamoo waandidha anachuma furiin jiraadha kanaaf hoteelli sun gaafa lammataa isaa banamee banaa jiraataa ture jechuudha kanaaf hoteelli kun akkamittiin banaa ta'a jennee nuti gaafa lola kaasuu deemnu warruma achi jirantu qaama achi jirantu nu rakkisanu. Osuma nuti achi keessa jirree keessa seennee akka fayyadamuu danda'amu waan danda'ama banaadha waan ta'eef seennee fayyadamuu dandeenya. Nuti gaafa seennu nurratti ijoollee afaan Oromoo dubbatutti tuuratii cimaatu ture. Tuuratii hamaa nurratti godhaa turanii. Achi ogaa baane fattashaan nu seensisaa turanii. Warra kaan garuu mi'a seensisaa turan. Achi waan seennee nuti gaafa bishaa kaasnu hoggasuma daqiiqa tokko soon guunne nutti marsanii poolisii nutti fidanii. Maal jennaan hoteelli kun maaf hin cuufamne mucaan kun mana keessatti wareegame mucaan kun bakka keessi jira hoteelli kun akkamitti sirba sirbisiisan nuti gaafa dubbannu nurratti wanti ta'e inni kun akkuma miidiyaatti dubbatuu barbaada noormaali waan san dabarsine irratti darbeera sonni sun wanta akkasiitu raawwatamee jechuudha wanta waan san dhoksuudhaaf raawwatamu waan san akka hin taane akka waan hin godhamne yakka biraa fuudhanii yakka biraatti dabarsuu yakkamaan qulqulluu ta'ee dubbachuu yakkamaan immoo nama gaarii ta'utu jira yeroo baay'ee waan ta'eef waaqayyo haqa mucayyoo kanaa yoomillee hin dhoksin haqni mucoo kanaa hin dhokatin akkasuma haqni mucaa kanaa hin dhokatin warri jibbiinsa gootan galatoomi ilaal nullee kan jechaa jirru tan argaa jirru waanuma ati haasoftu kana argaa jirra amma ijoolleen Oromoo warra faannoo waliin akkamitti akka duulaa turan kinoo warri faannoo akkas jedhanii ta'u duula nurratti bananii jecha. Ijoollee Amaariffallee dubbachuu hin dandeenye. Amaariffallee dubbachuu hin danda'ani. Miidiyaa namaa seenanii. Rabbi raafachu. Nama biraatiifis carraa kenninaa kinoo dhaggeeffadha warri faannoo akkamitti akka duula banan. ሌላ ያለችውን ደግሞ አስተናጋጅ ልንገራችሁ። አንዷንም በሚዲያ እንደምናየው ስርዓት ያለው ሰው አይደለም። ጋጥ ወጥ ወጣት ነው። ዱባይ ላይ ከተለያየ ሴት ጋር ነው የሚርመጠመጠው። ፕሊዝ መንዴ ማነምቸ ከናገፈቹን ጃለዱ ሚት ጎድ ፕሊዝ ሚት ጎድ ረጋ ረጌሳ ፕሊዝ ወሪ ሙደምተኒ gadi bu'uu dandeessu warri muddamtan noi ummataa fi ummata barsiisaa jirra amma inni maal jedhee dhiyeessee asirratti astanaagaajin yookaan keessummeessituun naa barreessitee jedhee dhiyeesse shira xaxamaa jiruun isinitti maa jiraani ሌላ ያለችውን ደግሞ አስተናጋጅ ልንገራችሁ። አንዷንም በሚዲያ እንደምናየው ስርዓት ያለው ሰው አይደለም። ጋጥ ወጥ ወጠጤ ነው። ዱባይ ላይ ከተለያየ ሴት ጋር ነው የሚርመጠመጠው። ዮኒ እኔ በምሰራበት ሆቴል እንኳን በተደጋጋሚ አይቼዋለሁ። ኢቭን አብረው ያደረችውን እንኳን እንዴት ሲያበሻቅላት እንደነበረ ጓደኞቹ ፊት እና አዘለም አንተ ህተለም ለዚች ልጅ ማለፍ
የሆነ አሻራ ጥሏል። እመቤቴን ደሟን መልስላት ይሉኛል። ani inni jedhee andu alami nama miidhu nama kana gadan boosamaa miti kaafata nama hama nama miidhu andu alam biraanutti maa jiru jechaadha annum beekne an biraanutti maa jiru jechaadha እና akkas jedhanii naa barreessanii kanaafi gumaa intala kanaa baasii warri Oromoo ofiin jettan faannoo waliin akkasitti dhaabbattanii too Oromoo wal ficcisiisuuf deemaa jirtu. Itti aansee too intalli kunis waan ishiin jettu. ከወጡ አንተ የምትወዳትን ልጅ ፍቅርን መግለጽ የምትፈልገው በመቀጥቀጥ ከሆነ ዋይ እቺ ልጅ እኔ አሁን ምን ጎድሏት ነው? አሁን እኔ አርግዛ ወይ አላገባሽም ብሏት ምን ሪዝን ይኖራታል? ገብቷችኋል? እራሷን የምታጠፋበት ብዬ ማስበው ሜቢ ከዚህ በፊት ያላት ኢንታንግልመንት እርቃን ፎቶ አጡ ምንድን ነው? ይሄንን ለእኛ ግልጽ መሆን አለበት። ተገላም ከሆነ ሁዴት እኔ አሁን እንደገባኝ ከሆነ በጣም ፓወርፉል የሆኑ ሰዎች ኢንታንግልመንት ሊኖረው ይችላል ብዬ እንደሰማሁት ከሆነ አሌጅርሊ ጋይስ እኔ አንዱ በጣም ነው የምወድህ ግን ትደበድባታለህ ቢል ኢንፎርሜሽኖች ከወጡ አንተ jara warra faannoo kana waliin maal gochaa jiru wallaalawwan keenya duula banaa jiru jechaadha. Oromoon yoo miidhaan akkasii walirraan gahee namni ani irraan gahee saniinis ni gaddaa tan miidhame sanis ni gaddaa araara buusuu fi yaalicha godhaa jechaadha akka Oromootitti. Anammaa bee ajjeesee jira ka ajjeesa jechuudha bee dhiibbaan godhamaa jiru gara naaftanyootatiin kana akka Oromoon wal fixu gochaa jiru jechaadha. Kana qofaa miti waan ajaa'ibaa miidiyaa irra sirrittan miidiyaa hordofa waan ta'eef du'a nama biraa namni biraa seenaa nama biraa namni dubartiin takka intarbii taate ከወደቀች በኋላ ነው እዛ የደረሽው jedhaniin achi amma maal jedhanii የት ነው የወደቀችው የናን dubartii sun maal deebistii እሱ የተከራየበት ቦታ አይደለም የወደቀችው ሌላ ቦታ ነው የወደቀችው ዱጋ አዋሉፍ ደሞላል ፎቶ እሺ ጀለ ጎዳኒት ፎቶ ኢሳ ጀለ ጎዳኒት አከስት ሽራ አዳዳ ወጀቻ ጅሮ ይቻ ካንኬኝለ አከስት ዱጋን ተለከና አዋሉፍ ሆጀቻ ጅራ አከ ኦሮሞ ወልፍጥጥስ ሆጀቻ ጅሮ ይቻ ካንኬኛስ ፋጎን ደሚና ረኮን ፋኖን ደበለታ ደገርቶኒ ፋኖ ደበለታ ኦሮሞ ወልት ቦሱ ፎጀት ገሩ ካንኬኛቱ ከራባኔ ይቻላ እትፉፍ ኤኙሜ ኪዩ ዱበቹ በርባዳ ቱርቴር ተዋን ተኤፊ intala kana warri beektan please bilbila ishiinu ergaa intala suuraan ishii tigiste ittafaan jedhamtu tana duratti muddamtee turte bee dubboleessa kiyya. Tole galatooma dura dhiiga mucayyoo kichuu tanaa rabbi haa baasu wannin dubbachuun barbaadu nuti akka sabaatti wal nyaachuu hin qabnu. Yaanni an qabu adda dureedhaan diinaaf daandii piroojeektii inni Oromoo irra godhateef mijeessuudhaa fi fulaa banuu hin qabnu. Kana yoo jedhu yaadota hedduutu kakka'amaa jira naannoo hedduun. Inuma dhageeffannaa sooshaal miidiyaa irratti. Tokko ollaa darbii isiin irra galtuu irratti gamoo isiin irratti galtuu waldhabbiin akka jirullee waan haasamu tokko jira. Gama biraatiin ammoo nuti ufuma lamaaniyyuu kan diinuma nuti godhee jedha artiist Dubar Suleemaan Amaduu. Wanta lama qofa rakkina kanaaf bu'uura. Gadi fageenyaan ammoo Oromoon xiinxalluu qabu. Tokko dhugaa mucaa kanaas baasuuf kichuu duute kanas dhiiga isii gumaa isii akka lafa hin banne akka gumaan isii bahu dhugaa isii qalbii maatii isiitiif gurbaa kanallee fayyisuudhaa fi
tasgabbiidhaan kan hordofuudha. Gama biraatiin wanni haasamaa jiru waan hedduu dhagahaa jirra. Darbii irra galtuu irratti ollaadhaan waldhabbii akka qabdu. Ollaan isii waldhabbii qabdu sun akka saba biraa ta'etti haasamaa jira. Saba biraa akka ta'e. Wanti kun mucaa kana irratti ammoo wanti akka sabaatti nuti beekuu qabnu dokumeentariitu irratti hojjetamu jira. Andu'aalem irratti dokumeentarii adda ta'etu qindaa'ee bifa tasgabbii lafa qabatee piroojeekti godhamee isa irratti bobba'aa jira. Kana jalaa baraaruudhaaf ammoo tasgabbiidhaan bifa xiinxalla qabuun ogummaadhaan barbaaduudha wanta kana. Haasamaa jira dhagahaa jirra. Mucaa kanaa hidhuun waa lama akka ta'e mucaa kanaa to'annoo seeraa jala oolchuun sababa wayiitiif akka ta'e haasamaa jira. Tokko dubbiin kun yoo icciitiin maa jira. Kanaatu saba bira. Neetworkiin kee neetworkiin isaa hin jijjiirtaa yeroo keenyatti fayyadamna. Neetworkii kee sirreeffadhu ol deebi'i please. Intalli tuni Tigist Ittafaa jedhamti. Qananiidhaan walitti barreessinee akka ishiin of ajjeesuuf deemtu natti barreessite kinoo ragaan jetteetoo poosti gootee qeerroo biyya jirtan intala kana poolisii Finfinneetti fi eeruu kennaa intalli tun akka qabamtuu fi eeruu kennaa wanti sunoo dhugaa ta'ee jechaadha. Warri bilbila ishii qabdan gara keessatti nuuf kennaa. Isin turratti hojjechuu qaba namoota informeeshinii akkasii poosti godhan miidiyaa irratti poolisiin barbaadaa jira waan ta'eef ibsallee baasee jira. Eeruu kennaa bakka hojii ishii warri beektani eeruu kennaa seera jalaa oolu. Okay, itti fufi eenyu Siinaan jirta itti fufi. Okay, Siinaan kallacha welcome. Roobale naguba akkam jirta? Nagaa akkamati? Nagaa Waan galataumaa. intala asirra footoo ishii asirra jiru kana dhageessee jirta. Waan ishii walii gad Waan ishiin poosti sana goote. dudubbiseen ture. Rakkoon tokko yoo uumame silaa waloloffamu hedduudha. Anaaf garuu Maal ta'a Anaaf jettee garuu jechuudha. Namni akka ofan ajjeessa jetteetti maa turte akka barreeffama sanirraa hubannetti ishiin gorsaa turte maal hubattamee achirraa namni ofan ajjeessa hoo siin jedhe ati maatitti hin himtu yookaan waan san immoo poolisiitti hin kennitu immoo miidiyaa irratti har'a poosti gootamee maal achirraa maal hubatte? ilaali wanti yeroo sanatti irra jireessa roobale miidiyaa kanarraa fagaachuu koollee ni argita waan irraa na fageessee jira. Yeruma sanatti iyyuu silaati waan hin dubbadhu hedduun qaba maalinnaan namni intalli kun tariitii yoo dookumantarii wayii keessa kan jirtu ta'e malee namni ofan ajjeesa jedhee of hin ajjeesu lammata immoo ofan ajjeesa yoo siin jedhellee namni sun baay'ee sitti dhiyaata. Nama baay'ee lapheesaa qulqulluu sitti dhiyaachuu danda'u. Atillee yoo itti dhiyaachuu baatteyyuu. Nama sana ofitti fuutee rakkoo jiru sana amansiistee irraa baaftee rakkoon sun maalittee rakkoo sana furuudhaaf tattaaffii gochuu danda'uudha qabaatta. Yoo tariitii waan kana ajjeechaa kana qindeessanii dookumantarii ittiin qopheessuudhaaf kan ta'u ta'e inni kun dogoggora guddaa natti fakkaata. Malee namni gaafa of ajjeesu tariitii ittiin beekamtii argachuudhaaf yoo akka kunoo al tokko kaffaaloo moo eenyu jedhama paasterii wayii borganama ofan ajjeese jedhee fuula miidiyaa hawaasa irratti maxxansee ganamaa sana namoonni tokko tokko dhaqanii waan akka of ajjeesuu ka'eetti baraaran. Akka sana beekamtii ittiin argachuu ta'e malee namni yoo aaree ofan ajjeese jedhee siin hin mari'atu beekte. Yoo siin mari'atee jira ta'e immoo waan sana furuudhaaf tattaaffii gochuu danda'utu sirra jiraata. Maalinnaan
Aariin aariidha. Namni gaafa of ajjeesuti aariin aariidha. Siigalee aariin aariidha. Yeroo siin kennisiisu waan sana si goosisu kaanan irree sin haasofsiisu. Inumaayyuu waan sana gochuudhaaf jecha waan gaarii gaarii haasofta. Beeki namoonni akkasii kun darbee baadiyyaa irrattis haa ta'u magaalaa irratti namni lubbuu ofii balleessu hedduutu jira. Waan sana gochuudha gaafa kaa waan gaarii sitti haasa'u malee amaallee sitti hin dubbatan. Akka of ajjeesuu deeman irree sitti hin dubbatan. Haa ta'utii garuu wanti kun ta'eera. Micoon itti matteerti yoo ta'eeti rakkoo sana furuudhaaf hagam tattaaffii goote. Moonet beeksisaatirree waan ishiin poosti goote argiteerta achi jalatti yaada kenneefin ture. Dhugumaan rakkoon quba qabdu jira yoo ta'e waan sana gaafa erga ta'een booda akka nama beekamtii qabu tokkotti rakkoo quba qabdu jira yoo ta'e waan sana. Kallacha moonet beeksisaa kaasteerti intalli caaltuun buttoo jedhamtu sun kaaste waan barreessite sanii moonet beeksisaa kaastee waan sana. Moonet beeksisaa kaaste ta'e ani hin beeku yaada kenneefin ture keessa seeneen laallee. Jalatti nuu barreessaa moonet beeksisaa kaasteerti waan sana. Okay, itti fufi ati yaada kee. Yaadni ani kenneen maali akka nama beekamtii qabu tokkotti wanti quba qabdu jira yoo ta'e rakkoo sana maa furuudhaaf tattaaffiin goone. Erga immoo rakkoo sana furreetii erga namni du'een booda akka nama dadhabaa tokkotti waan akkanaa miidiyaa irratti gabaasuun dadhabina kee mul'isaa yaada kenneefi beekta. Ani qeequu fi miti garuu hin godhamu. Wanti quba qabdu jira taanan barroo malee akka hiriyaatti walitti dhufna yoo ta'e rakkoo narra jiru quba qabda taanan rakkoo sana furuudhaaf tattaaffii goota. Argaa jirras immoo namoota dhukkubsatan namoota haalumti jireenya irree rakkise rakkoo isaanii furuudhaaf hagam akka tattaaffii gochuutti jirtu argaa jirra. Har'umayyuu. Maaliif namoonni immoo aga kana beekamtii qaban kuni beekamtii qabaachuu fi beekumsa qabaachuun illee gargari garuu waan sana rakkoon quba qaban jira yoo ta'e maa furuudhaa tattaaffiin goone. Warri kun akkuma beekamtii qabanitti kaasanii ruwachaa jirti. Kaasan jechuun maal akka ta'e siif galaa miti. Erga kaasani ani fakkeenyaaf wannan hojjedhu tokko yoon dogoggora hojjedhee akka carraa ta'eetu jechoota dogoggoraa yoonan hojjedhe sun dogoggora jedhama. Waan san garuu waan lubbuuti itti yaadanii erga barreessanii amma maa kaasan. Ani duratti jedhu santu kanaabe. Waan intalli tunis nuu qabamu kanan jedhe. Laali roobalee ani maala nu badde garuu na of kalchaa warri jala hirtanis warri keessa hirtanis maaf kana itti irra hin jedhinaati. Waan hin dubbatamne hin dubbadda. Maal seete amma mucaan kunis beekamtii qaba. Nama lafaa dhufaadha. Dubartoonni kun tariitii jaalalaan gara isaatti maaliif dhufuu didee waan jedhu natti fakkaachuu danda'a. Rabbiin cubbuu naa baasu ana waan sana keessa hin jirru. Wantichi suni bakka yeroo sanatti yeroo isaa miti. Otoo qeeqanii yeroo isaa. Faanti jaalalaan gara kiyyatti dhufuu yaada sana maaliif ishiin umuriidhaan irra guddoodha intalli maali weellistuun caaltuu buttoo jedhamtu sunis umuriidhaan isarra guddoodha waan ta'aniifi natti fakkaatu. Ani nama beekamtii qabu bare nama beekamtii qabu abbaa barbaadee wajjin kufee ka'uu barbaada bare. Ani garuu duula kaayyoo isaan amma maalidha duraan mootummaa shakkinaa maal jedha namni amma mootummaa miti mootummaadhaan gaditti tanumna baase namumti dhuunfaan mootummaa kanan deeggara jechuudhani mootummaa kana jala sobee mataa qabateeto tanumna baasetu hidhatee an deemutu jira jechaa jiru Finfinnee kana keessatti. Mucaa dheengadda irratti dhukaasa gara keessatti irree tibba darbe wanti si dubbisuu yaalee fi waan sanas kanan si ergeef viidiyoo sana waa wajjiniin mari'annu baay'ee jira ture. Atis hojii dhafuu sitti hin tolle. Haa ta'uti garuu nama beekamtii qabu wajjin abbaa barbaade kufee ka'uu barbaada. Jaarsa jaartiin jedhanii. Argaa oollas immoo biyya kana keessatti. Biyya kana keessa qofa miti biyyootuma addunyaa kana garaagaraa kanarree namoonni beekamtii qaban wajjiniin xiqqaa guddaan kufee ka'a. Haa ta'uti
kanas ta'u sanas ta'u qeeqni sirrii ta'e otoo jiru yeroo isaa miti. Dhuguma otoo koomentarii wayii qopheessutti hin jiran ta'e yeroon sun yeroo isaa miti. Maal ennaa yeroo sanatti yeroo as kaatanii achi kaatanii warra gadda imimmaan irraa xaraganii awwaala micoo kanaarra bareessani malee yeroo itti qeeqa sana akkasitti daddarbatan hin turre. Gabaabumatti wanti sun sirrii miti. Sirriidhuma yoo ta'e immoo yeroo isaa miti. Yaanni nani qabu kanuma gabaabumatti namni biraarra yoo yaada qabaatan jiillicha baga nagaan dhufte qaallicha koo akkam nagaa keeti. Kallacha jirtu ka? Rooba jirtu? Nagaa baga nagaan dhufte. Si dura namootatu jira. Piis jirta? Nan eeggadha rakkoon qabu yaada. Okay. Galatoon. Taaptaa bu'uuraa warri jala jirtani bilbilan tala kanaa yoo qabaattan nuuf ergaadhaan footoon ishee asirra jiru yookaan ammoo poolisiidhaaf eeruu kennaadha. Okay. Piis jirta? Piisoon jiraanne lammi itti fufi. Seenaan ati gadi bu'i duratti carraasii kenneen dubbanne. Okay. Akkam bultanii nagaa bultanii roobalee kallacha hundi keessanuu nagaa jirtu. Nagaa. Fayyaa keessanii. Ani yaanni ani qabu akka kootitti roobalee guyyaa mucoon tuni boqotte irraa kaasee akkuma sooshaal miidiyaatti si hordofaan ture biyyoo ishiitti salphisu. Yaadoleen deemaa jiranis immoo sooshaal miidiyaa kanarra yaada hirkataadha malee yaanni qabatamaan kana jedhamee too kan deemu muraansa. Ta'eetis immoo yaanni qabatamaan osoon hirkatin kan fakkaatu kan deemu intala moodel jedhamturraa ka'eeti. Mucaan kun akka doorsifamaa ture akka taateen hin taane isarrattis gaggeeffamaa ture. Yaanni sirriin kan eerame moodel jedhamurraa. Kanarratti waan tokko sin taajjaba. Yaada hirkataa fi yaada hirkisanii dubbatan natti fakkaate sitti fakkaate akkas ta'e yaada jedhu nama asirratti waan jedhu hin keessummeessinaa. Maaliif hin jennaani sagaleen keenya kun sagalee kee ta'ee sagalee kallachaa ta'ee wanni asirratti deemaa jiru kun dhimmi asirratti deemamaa jiru kun dhimma lubbuu waan ta'eef hin waraabamaa jechuudha. Yaada hirkatee deemuu fi yaada qajeelaa kennamu asirratti akka keessummeessinu. Maaliif hin jennaan namni tokko shira dalaguuf asirra dhufee yaada hin taane eeruu danda'a. Yaadni hin taane yeroo eeramu sani yaadni kun hin fakkaatamoo hin fakkaatu kan jedhu irratti namuma san irraa xumuruudhaaf yaadni atammaa jechaa jirtu kun yookaan immoo eeruun ati kennaa jirtu kun maalidhaan akka qabatamaa ta'e sirraa mirkaneeffanna jettee nama san gadi buutetoo irratti qorachuu qabdaa jechuudhaati mataan kee yoo nama qorattu jechuudha. Maaliif hin jennaani dhugaan hin ba'uga. Anis naan dhufaa waan natti fakkaatee dubbadha. Kallachisin dhufaa waan itti fakkaatee dubbata. Ufin bontuu hin dhufti waan itti fakkaatee dubbatti. Wanni akkanaa maaliif hin deemama? Mucaan kun nama Oromoodhaaf aarsaa jabaa kaffalee miti. Immoo yookaan immoo bada isarra ga'e kana irraa jaalataniiti. Isatti akkas go'ee ishiin immoo akkana waan akkasii shakkii hin taane keessa galchanii tokko kan dubbataniif. Irra jireetti kanan taajjabe'ani yaada kiyyaan alatti yaada hirkatee deemu. Yaannichi maaliif hin hirkatee deema? Ati amma moodelirraa waan wayii keessan na dubbisi jettee ishiitti himtee turte. Keessan si dubbiste. Jalqaba irratti micoon tun irra jireessan waan irratti gaggeeffamaa jiru sirrittan quba qabaasiin jettee jirti. Isa san oduu gadi fageenyaan hin qoratin nama san barbaada nama kana barbaada maaltu fide? Maaliifin mootummaatti dhimma siyaasatti hirkisee too maaliifin nama kanarraa dhiibbaan gahaa ture? Jedhamee soo dursa nama dhiibbaa isarraan gahaa ture san inni qoratamuu qabaayu. Malee yoo ta'e yoo dhugaan akka hin baanefanne garatti hirkatee garanatti hirkatee dhugaan micoo tanaa baduudhaaf yaaduma hirkataatu deemaa hin darbaa jechuudha. Guyyaa 3 guyyaa 4 irraa. Jalqaba irratti eeruun yaada nama tokkoo kan qabatamaadha jedhee ta'u shakkamu isarraan kan argamu jechuudha. Inni ijoo yoo inni qabame kan kaanee ofumaan dhufa jechuudha.
Kanaati dhuga bahee micoota naati irratti hundi keenyayyuu waan nutti fakkaate asirratti dubbachuu hin qabnu. Dhimmi kun dhimma lubbuuti. Warri shakkitanii maatiin ishiitis isaa shakku. Firoottan ishiitis isaa shakku. Waan isinitti fakkaate asirratti hin dubbatina. Dhuga bahee yoo ta'e waan qabatamaa waan gurra keetiin dhageesse waan isinitti argite dubbachuu. Namoota olola oofaa jiran kana hin beektan intala kinoo footoon ishee asirra jiran kana beektaati. Itti jettu kana hin beeku anamma. Ishiin amma akka ufajjeessuuf intalli tun ufajjeessuuf taatu barreeffama ishiiti jettee kan poosti gootetu jira. Argiteerta waan sanati. Kanan argine gaggeeffama hiccitii kana keessaa namni ishii duubarree hiriyaa micoota naa ta'uu ishii namni itti dhiyeenyan ishii kana beeku akkamitti dhabama asirratti. Mee azalatti waa barreessaa intala kana warri beektani hiriyaa ishee akka taate TikTok irratti illee ni beeksisa. Waliin illee viidiyoo qabu waan ta'eef garuu best friendin ishiidha kan jedhamu jechaadha. Mee warri beektani barreessaan sun 2024 amma 2025 keessa jirra ji'a sadaffaa keessa jirraami 2025 immoo akkamitti nuti kan ishii ta'uusaa maaliin dhugoomsuu dandeenya kan nama biraa yoo ta'e yoo bilbili irra hin jiru bar bilbila hin qabu proof maal qabanii proof goona san kan isaanii ta'uu fi ta'uu diduusaa እና miicayyoon tunu dubbii qabdi. Kanaafuu ishiin qabamuu qabdi. Tokkoffaa poolisii Finfinnee namoota akkasii akka qabuu barbaadu ibsa baasee jira. Garuu dadhabbina gara keenya osoo warra Amaaraa ta'e qaata qabsiisan. Qaata girrigirrii uumanii qabsiisan. Kan keenya dadhabbina guddaa qabnaa jechaadha. Dhugaa dubbachuuf namoonni harka keessaa qaban fakkaatan shakkii guddaa irraa beeksisu. Osoo ifaan ifatti jiranuu cal jennee jechaadha. Mee yeroo tokko xabaqaan Andu'aalam maal jedhee yaa dhaggeeffanna. Injiru jettanii falmitan. Argamne. Agamma inni ajjeesuusaa maasrajjaan agarsiisu agamma hin argamne agamma hin sabsaabamne jedhan. Isheen of ajjeeste malee sababa inni itti ajjeesuuf injiru jettanii falmitanii. Nu mirga yeroo gaafannu namni tokko nama ajjeesuudhaaf mootiivii qabaachuu qaba. Isatu darbatee gadi kuffise yoo kan jedhamus ta'e mootiiviin jiraachuu qaba. Mootiiviin immoo inni ishee ajjeesuudhaaf isa geessisu hin jiru nagaa oolanii fakkiidha malee agammaa inni ajjeesuusaa maasrajjaan agarsiisu agammaa hin argamne agammaa hin sabsaabamne jedhan. Isheen of ajjeeste malee sababa inni itti ajjeesuuf injiru jettanii falmitanii. Nu mirga yeroo gaafannu namni tokko nama ajjeesuudhaaf mootiivii qabaachuu qaba. Isatu darbatee gadi kuffise yoo kan jedhamus ta'e mootiiviin jiraachuu qaba. Mootiiviin immoo inni ishee ajjeesuudhaaf isa geessisu hin jiru nagaa oolanii fakkiidha malee agammaa inni ajjeesuusaa maasrajjaan. Egaa kana mana murtiitti kana ragaan agammaa inni ajjeesuun tani akka irratti hin argamne waan akkasiisanii jechaadha. Ani ofii isheetiif illee of ajjeeste jedheetis hin amanu. Maaliif intalli tun nama of ajjeesuu miti nama abdii guddaa qabudha. Nama barate immoo calma jettee waan xiqqoo tarkaanfii ofirratti nama fudhatu miti. Amma namoonni tan miidiyaa irratti haasaa jiran hintumaa akkas godhaa maalidhaa toorchi godhaa maalidhaa silaa yeroo hunda viidiyoo walii waraabu walammatu waltajjii gurguddaa fuulduratti kabaja akka walii qabani wal jaalatu innis miidiyaa irratti bakka guddaan qabaa fi jedhee dubbate namoonni waan kana haasaan kun nan amansiisu jechaadha. Garuu dhugaa kana immoo Andu'aalamitu beekaa jechaadha. Namni tokko akkanuma ta'eetoo fooq irraa of hin darbu. Maa hin maraate moo? Yookaan kallattii inni hin beeknen namni mana keessa dhokateetoo shirri irratti hojjetame ta'uu danda'a. Wanti hin beekamu amma waan akkasii kana bira gahuu fi innuu bira hin ga'u. Roobale miicayyoon tunuu saahiba ishii yoo taate wannan taane viidiyoo faaqqana baabbartee itti ergitee ishii maraachitee sammuu ishii jeeqxee ta'uu ni mala. Miicayyoon tunuu akkasitti yaadina namni tokko maarshii ani akkana baabbaree toositti ergee
isa gaafattee too isa waliin haasofta malee wallolta malee fooq irraa of hin darbitu. Intalli bareedduudha. Saayilentii qabdi. Poolisiin harka namaatiin akka hin duune qulqulleeffateera. Isa dhageetteeti? Maarshii qulqulleeffateeni gaafa ragaan mana yaalaa as deebi'e malee ammatti waan adda baasee hin jiru. Har'a dubbatan. Poolisiin akkasitti ifa godhee jiran. Inni maal irratti dubbata? qorannootti fufnaan jedhan sani kaa inni qorannootti fufnaadha. Ammaaf waan ammaaf addan baaniin jedhan malee guutumaan guututti harka namaa miti hin jenne. Amma karaa gabaabaa yoo ofumaaf yoo miite wanti rakkoo mana ga'u kana isheerratti fide dhiibbaa mana ga'u kana kan isheerratti fide maalidhaadha. Boruudhuma keenyatti iyyuu. Sanillee ani namanu sanillee intalli jara nabe namni tokkoffaayi namni maraatanuu be allayyaarraa goree deema. Horiinuu allayyaarraa goree deema. Intalli tun suuraa kaatee gara fuulduraatitti bariisaa san immoo suuraa filachuu fi mucaa waliin akka beellama qabdu gurbaan dhufeetu nutti mee jira jechaadha. Garuu ani diraamaa wayii ni jira. Diraamaa wayiititu jira. Andu'aalamis nama ajjeesetoo achirraa gadi darba jedheetoo hin yaadu. Maaliif nama maraataa miti nama uummataaf hojjetu kana godhe jedheetoo hin yaadu. Ta'uus danda'a. Hin beekamu akkaataa nuti yaadnu fakkeenyaaf namuma gaariidhaa ta'eetoo namni nama miidhu hin jiraabe darbee darbee uma argina. Garuu immoo namni kun akkas godhe jedheetoo ani hin yaadu ta'uus danda'a. Waan rabbii hin beekamu jechaadha. Intalli tunis Andu'aalamin walloltee yookaan inni waan rukuteef yookaan dubartii biraa waliin waan wal argiteef allayyaarraa of gaddarbiti jechuun ani hin fudhadhu sanillee. Waan kana yoo Andu'aalam waan kana hin beekne ta'e isarrattu diraamaa guddaa manuma isaa keessatti diraamaa guddaatu hojjetamee jechaadha. Karaa gabaabaa maali Oromoon abbaan handhuraa cubbamaadha jedhamti tariiti. Nuti amma tilmaamuu miti. Andu'aalam akka inni hubadhuani nama konsartii irratti haadha isaallee baadiyyaadhaa fitee jaalala haadha isaatiif qabu uummata fuulduratti irra ibseedha. Namni haadha ofii jaalatu immoo haadha manaa ofii haadha manaa ofii fi Dhiifama uffata kallacha roobalee micayyoo guddisi micayyoon akka mul'atu namni ishii beeku bakka ishiin argamtu nutti haa himu. Micayyoon suuraan ishii mul'atu jechaati jiran bakka kee guddisi roobi. Okay, nama gadi buusuun qaba jechuudha akkas ta'e. Lakki ofuma guddisi nama hin buusini. Okay. Hin guddata. Okay. Mee nama biraatiif carraa kennaa ofiin boontu itti hime. Akkam nagaa jirtan? Baga nagaan. Bagaan kaanaa an garuu akka yaada kiyyaatti waan jechuu barbaadu mucattii daladduutii fi sisterii ishii sun yoo inni illee hin beekne jarri lamaan tun beekuu ooltuu jedha wajjin jiranii wajjin jiraatanii dubbachuu sodaattee barka mucayyoon sarraateenyaa sun poolisiin gaafatee jedha ishiilee nabsee fi sodaatte. Viidiyoon ishii bahee jira moo sagalee bahee sarraateenyitti? Wanni poolisii qabee wanti godhe gaaffiidhaas baasee jennaan hin sodaatteedhaniimu. Poolisaa hin teetti garuu mucayyoon poolisoonnillee hin dhoksan malee uummataas hin baasanu. Waan mana yaalaallee fuudhanii waan jara tanarrallee qoratan poolisoonni achuma affananii malee dhugaa Oromoo yoomiyyuu baatee hin beektu. Amma torbeet akka miidiyaarra waan kana wama kana facaasaa oolanii achiin gaafa beellama guyyaa 14 san booda waan mucayyoo tanaayyuu namni garagalee dubbatu hin jiru. Intala kana beektaate? Kanaafuu akka kiyyatti an mucayyuma sarraateenyaatii fi sisterii isaa sanii ani hin beeku.
Okay, warri Caaltuun beektan mee buusullee sun lakkoofsa tokko hiriyaashiiti. barreessaa. Caaltuun weellistu sun moo? Caaltuun buusullee hiriyaashiiti. Mucayyoon sun biyya teenyaati caaltuun buutu sun. Ishii fi moonetii jarri sunillee hiriyoota waliiti. Diraamaa Siifan beektaa? anaaf jedhan takkallee walii hojjetu. Siifan beektaa? Siifan hin beekti natti fakkaata. Tiijii jettee Oromoo garuu akka kiyyatti hawwinaan jedhu mana yaalaa san deemaatu gaafadha malee poolisoota qofarraa taasisanii eeguu hin ta'u. namatti hin Poolisoonni kennan. dhugaan fuudhanii garuu uummata asiifan godhan osoo du'ani. Itoophiyaa keessa dhugaa yoon baatee beetti. Affananiitu marra taa'anii. Warri mana yaalaalee poolisoota gabaasanii godhaa uummata asiin baasu. Garuu osoo maallaqaan ni kennuu danda'anii nama dhuunfaati. Hin kennane lubbuu isaaniitti murteessu hin kennane. Yoo maatiidhaaf kennan malee hin kennane. Roobalee Yaa. maal dhaggeeffadhaas. Qashii rabbi haa baasu bakka qashii wallee baay'ee na gaddisiisteetti. Gidduu akka hin jirre erga soomni hiikamee booda jaarsummaa ergee fuudhuudhaaf walii galanii qophiirra akka turan poolisiinis kuftee argamte jedhe malee inni akka kuffisee inni akka darbate wanti argisiise waan hin jirreef haala amma jiruun aaddee qananiin of ajjeesuu ishee malee nama biraatiin duun isheen waan irra hin gaamneef wabiin akka ba'u gaafatu miidiyatti himaniitii jiru. Kanan isiniin jedhee jechuudha duratti. OMN irratti dhiyeessan. Roobalee ni dhaga'amayyuu. Yaa dhagahamaa ture. Amma xabaqaan illee manni murtiitti illee poolisiin dhagahamaa qoratillee ragaa qorannoo guyyaa 14 itti dabalate malee akka inni ajjeese kana hin dubbanne poolisiinis. Eeyyeni hanga sirrii. Siifan hin beekte intala tana mee intala tana nuu barbaada. Gadi bu'uu si galchita. Yoo ishiin beekte siifaniif gadi bu'uu siifan galchituun gaafadhu wanna beektu yoo jiraate yaa dubbattu. Kottu ol gali siifan. Warri har'a Oromoon akka wal fixuuf namni yoo wal ajjeese araara buusa malee Oromoon akka wal fixuuf hojjettan kuni waan amma gootan kana garuu lubbuu keessanii irratti murteessa walin dhiisnu wal beekna eenyu akka taatani dubbumti kun haa darbu isinis hin jiraattani kana duratanii mee eenyuma kana mee waggaa jaha kana keessatti qaalii akkamii siifan hin jirtu azala nama qaalii akkamii dhabne mee jarana onneen uummataa cabee nama akkamii qaalii nama akkamii dhabne mee waggaa jaha kana keessatti namuma jechuun akka uummataatitti uummanni dhume jechuu hin dandeenye garuu namoota jajjabaa akkamii dhabne mee tan amma balaa haa caalutti nama maraatiin argee jechaadhaan intalli argee takka maraattee raasaa keessa deemti. Haati takkas baale kana keessatti qeerroo meeqatu du'e tan ragaadhaan qabnu gara 300 oltu du'e. Akka sabaatitti immoo sabni Oromoo onnee cabee jechaadha. Ittuma daddabalame wanti kun ittuma daddabalame. Nu keessa taa'aniituma keenyumatu shira xaxaa jechaadha. Keenyumatu ragaa maggaarajaa duuba taa'aniitoo warri ragaa ba'aa turan suni Oromoo. Amma beektaa waan obboleettii teenyaa darbee jira amma akkaanis akka maleenis taatu duuteerti har'a garuu namoonni akkuma ati jette qoosaa jiran kuni keessattuu dubartoota 4-3 kan ta'an keenyaaf masara dhaabaa eenyu maqaa ishee OBN hojjechaa turte sana moonee beeksisaa weellistuu caalii butoomu caaltuu butoo sana dhimma kana kiloosilii akka nama beeku Moodeen Haannaa Addaamuutu sin jirti. Amma ganama kana moo kalecha keenya Facebook ishee irratti afaan Ingiliffaatiin kan barreessite eenyuun masara dhaabaa. Even garagalcha isaaniif gooteerti miseejii barsiisana haqa obboleettii jedhu tanaaf jettee Ingiliffaan barreessite sana booda garagalcha barreessitee fi Facebook musa irratti meenshin isaan gootee jechaadha. Eenyu barreessa? Masaraatti dhaabattu barreessa afaan Ingiliffaatiin yoon irratti FB ishee irratti jechaadha fuula peejii ishee irratti. Garuu